Ashamaa harka funee kabajamoota daawwattoota miidiyaa Okaast attam jirtu keessumaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Keessumaan keenya har'aa Dr. Tsaggaayee Araarsaati. Haala yeroo amma daayispooraa keessatti yookiin immoo uummata Oromoo keessatti adeemaa jiruu fi waa'ee ibsa xalayaa adda bilisummaa Oromoo kaleessaa baasirratti dubbachuuf adeemaa jirra. Egaa Dr. waamicha keenya kabajjee waan argamtee fi maqaa daawwattoota miidiyaa Okaastiin galata guddaa qabda. Yeroo hundaa otoo hin nufiini saba Oromoof uummata Oromoof akkasumas saboota cunqurfamanii warra kaaniifis sagalee ta'uutiin namni hundumtuu hin beeka ta'ee fi galata guddaa qabda. Dr. Baga nagaan dhuftee naan. Baga nagaan eegdeen abooni fayyaa ta'e naaf fayyaduu keetiif baay'ee galatoomii ulfaata. Hayyee egaa kabajamoota daawwattoota miidiyaa Okaast akka namoota warra kaaniinis qaqqabu linkii YouTube miidiyaa Okaast share like subscribe akkasiin gootanii akkasumas immoo Facebookii miidiyaa Okaast follow like akkasiin gootanii shares akkasiin gootanii kabajaan isin gaafachaa egaa garanumaanii gara marii keenya har'aatti ceena. Dr. mee egaa haalli siyaasaa Oromoo amma daayispooraa kana keessatti deemaa jiru keessumattiyyuu kan irraanfatamee ergi Jawaarii gaaffiif deebii godhee booddee wanta baay'eetiin namni hawwatamee wanta baay'eetu deemaa jira. Uummanni Oromoo waan adda addaatiin qabamee jira. Mee isarratti dabaliitii kanaan duras ati miidiyaa adda addaa irratti ibsa gootee jirta. Garuu guyyaa kaleessaa addi bilisummaa Oromoo waa'ee alaabaa irratti kan ka'ee ibsa baasanii turanii. Innis egaa sababa Jawaaree kaayyoo fi tarsiimoo adda bilisummaa Oromoo itti adeemuutii ala sababii ta'ee fi akkasumas yaada KFO yeroo gurgurutti yaada KFO yeroo adeemsisu irratti akka faajjii yookiin immoo alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatee hin deemne kan jedhu yaada baasanii ruumee kana akkamitti ilaalta? Egaa namni dhuunfaa wanta barbaade itti abanee yookiin immoo wanta isatti tole tokko adeemsisuuf mirga qaba. Garuu uummanni Oromoo maal gochuu qaba isa jedhu qabsoo Oromoo kana akkamitti ilaaluu qaba isa jedhu wajjiniin kaasiti warri jiranii jiru. Mee ija seeraatiin akkamitti ilaalama namni tokko yeroo yaada yookiin immoo waan paartii isaa adeemsisu waan paartiin isaa fakkaatu adeemsisa sababii ta'ee fi kan isa tokko fayyadamuu danda'u kan jedhudha kan uummanni yeroo baay'ee kaasanii. Mee kanasitti dabaliitii ija seeraatiin akkamitti akka ilaalamuu kaasiitii gaaffii keenya isa kaanitti dabala. Hayyee galatoomii nabooni gaaffii gaarii na gaafatte. Duraan darsa garuu gaaffii sanitti deebi'ee deebii kiyya utuu sitti hin kennin dura waan tokko deemaa jiru kanarratti waan xixiqqoo takka qulqulleessuun barbaada. Tokkoffaa Oromoon har'a I think uummanni Oromoo daayispooraa waan xixiqqaa irratti wal raasaa jira. Guyyaa guyyaatti ajandaa eenyuyyuu hin fayyadne. Ajandaa wal xiqqeessuu, ajandaa wal qoqqooduu, ajandaa wal reebuu, diina jalatti wal xiqqeessanii wal tuffachiisuu, wal tuffatanii wal tuffachiisuun, wal saaxilanii saaxiluun jabaatee deemaa jira. Kan ammoo namoota adda addaatu itti qaamota adda addaatu itti fayyadama. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Kun immoo kan dhufe I think namoonni tokko gaaffiin gaafatamaa jira mooraa qabsoo Oromoo keessatti yoo dogoggorri jiraates yoo yakki jiraates akka qulqullaa'u gaaffiin gaafatamuun qeeqni qeeqamuun hin baratamne. Amma erga Jawaar biyya alaa dhufee haasaa tokko godhee booda namoonni tokko quuqamarraa ka'anii gaaffii tokko gaafatanii qeeqan. Kuni warri hin fudhataminiif waanuma madaa guddaa of keessaa qabuuf durmaanu namoota adda addaa irratti duula bananii wal saaxilaa jiru. Kun I think namni kanaan ittiin gammadu yoo jiraate warruma diina Oromoo ta'anii qabsoo Oromoo fashaleessuuf yaalanidha. Kun immoo mul'achaa jira.
warra naftanyoota deeggaran fi warra abii deeggaraa turan warra miseensota PP ta'an isaan kanatu kana fudhatee baay'ee itti gammadaa jira. I think uummanni bal'aan Oromoon waan akkanaa waan xixiqqoo irratti of xiqqeessee wal reebuun isaa isaan biratti waan baay'ee nama qaanfachiisudha. Haa ta'uti I think uummanni Oromoo wal qeequun isaa gaariidha. Wal qeequun isaa hangam yaadni mooraa qabsoo Oromoo keessatti jiru bilchaachuutti qulqullaa'utti akka jiru hangam hoggantoonni keenya jaarmiyaaleen siyaasaa keenya miidiyaaleen keenya namoonni beekamoon keenya aktivistoonni keenya itti gaafatamuu akka qaban ummanni irraa dhagaheetuma deemuu qofa otoo hin ta'in ummanni gaaffii ummata isaa gaaffii saba isaa gaafachuun waan baratamuu qabudha. Kun immoo sirriitti gadi bahee especially keessattuu erga biyya Hoolaand Amsterdam irratti gaaffiin tartiiba qabatanii wal duraa duuba deemanii wal qusatanii gaafatan sun I think bilchina yaada mooraa qabsoo Oromoo keessa jiru agarsiisa. Uummanni keenyas akka hawaasa siyaasaa tokkotti as a political community kan jedhamu sana akka maachur ta'e akka bilchaate akka cimaa jiru waan agarsiisudha. Garuu warri rifatanii waan xixiqqishoo irratti kaayyoo irratti galma irratti otoo hin ta'in warra kaayyoo dabaa qabu warra galmi isaanii bakka hin taane ta'e warra galma isaanii Itoophiyummaa ta'e warra galmi isaanii Abiyyi aangoorra kursiisaa utubanii eeguu ta'e isaan balaaleffachuu dhiisanii warra diina Oromoo ta'e Oromoo ajjeesaa cabsaa buqqisaa oolu kan isaan irratti xiyyeeffachuu dhiisanii waanuma xixiqqishoo irraa ka'anii wal arrabsaa oolan kana I think kun tarsiimoo irratti hundaa'eet wal arrabsa. Kun nama gandasaa irratti hundaa'eet wal arrabsa. Kun amantaa irratti hundaa'eet wal arrabsa. Kun waan baay'ee nama qaanfachiisudha. Akka sabaatitti bakkam jirra kan jedhu kan agarsiisudha. Sana dhiisanii har'a Oromoon eessa jira? Kana hubachuu qabu. Waan fedheyyuu gaafa goonu dhugaa walitti himna dhugaadha. Wal qeequun barbaachisaadha. Inni qeeqna ammas irraa dhaabbachuuf hin jiru. Hin duultanii warri duulus haa duulu akka fedhe haa ta'u dhugaa walitti himuun haafuuf hin deemu amma achi. Kanarraa dhaabbachuuf hin deemnu amma achi. Sobaan kijibaan wal harree galleet opiidiyoo jala linnee hundi keenya qilleetti buunee hoggantoota keenya gaafa mana hidhaa keessatti itti kolfamu baasuu hin dandeenye. Kanaaf har'as waliin qeeqnu lakkii wal qulqulleessuun wal qusadhaa waliin qeeqnu warra dogoggoree sirreeffadhaa gaafa jedhamun lakkii warra dogoggoreetti maaliif quba qabda ati hoo maal goote jechuudhaan qeeqni akka saba keenya keessatti hin baramne gochuudhaaf afaan keessan cufattanii waan warri hogganaa jedhan dhaggeeffadhaa malee dogoggora isaanii itti himina warri jedhan heddumminaan tuuta jaarratanii garee ta'anii akka gartuutitti duula namarratti nama dhuunfaa tokko tokkotti aktivistoota tokko tokkotti hayyoota tokko tokkotti duula bananii itti deemaa jiru. Waan baay'ee nama gaddisiisu garuu Oromoon har'a lola waraanaa guddaa jala jira. Har'as akkuma kaleessaa hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaatti dararamaa jiru. Har'as ilmaan Oromoo ajjeefamaa jiru. Har'as uummanni nagaa baadiyyaa fi magaalaa keessa jiru bakka hundatti dararamaa gudeedamaa manni irratti gubachaa qabeenyi isaa jalaa saamamaa barbadahaa maallaqni inni qabu horiin inni qabu jalaa oofamaa rakkoo hangana jedhamee himamuu hin dandeenye keessa jira. Namni waan san dhiisee olii gadi deemee waan xixiqqishoodhaan wal arrabsaa oola. Har'as uummanni keenya buqqa'ee muka keessa jiraata. Daggala keessa, danqara keessa taa'a.
mana hin qabu ganni dhufaa jira nuyi rakkoo meeqatu akka jirraatitti dhufaa jira waan godhu wallaallee Gujii keessa Gindabarata keessa Walloo keessa namni rakkatee danqara keessa jiraata waan nyaatu hin qabu waan dhugu hin qabu warri miidhame waan ittiin fayyu hin qabu medicine hin qabu dawaa hin qabu mana yaalaa deemuu hin danda'u ummanni keenya bakka adda addaatti Wallaggatti marfame xaxame akka tajaajilli hawaasaa hin dhufne gara isaatti godhamee rakkoo guddaa keessa jira. Har'a ongeetu jira. Waggaa afran darban kana keessatti Gujiin rooba argatee hin beeku. Kaleessa namoonni achi keessaa sosso'an ummanni kun rakkatee waan nyaatu dhabee waraanichatu hanga taatetti qicaa maaloo warri jirraa kun maal qabdani ummata kanaaf ummanni kun maasaan isaa irratti gubataa ture manni isaa irratti gubataa ture magaalaan hundi irratti gubataa ture kanaaf bakka deemu dhabee daggala keessa jira ummanni kun noo harkatti dhumaa jira jedhanii gabaasa akkanaatu aan teebil kiyyarra jira baale ongeen fixeeni bakka hundatti Arsii keessatti karaa Siraaroo kan beela guddaatu ture nu isaan gargaaruuf waanuma taatu itti darbachuuf furmaata waaraallee fiduu dadhabu haadhatti akkuma lubbuun jira bar namoonni tokko gadi bahanii du'a ijoollee kiyya arguurra mee waan barbaadee dhufa jedhee jaarsi gaafa deemee gabaa oolee waan funaannatee deebi'u jaartii fi ijoolleen isaa irraa du'anitti innis egaa amma maalan qaba jedhee of ajjeeseetu jira. Kana keessa jira ummanni keenya. Ummanni magaalaa keessa jiru gatiin shaqaxaa irratti dabalaa deemee rakkoon waan godhan isaan dhabsiisee jira. Okay, buqqa'insatu jira. Buqqa'insa ummataatu jira. Dararaa guddaa keessa jira. Daangaa irratti ummanni keenya haleelamaa jira. Karaa hundaa. Lola waraanaa jabaatu nurratti jira. Shanee waraanaa. Isaan fitna jea tokkotti. Isaan fixuuf immoo ummata isaan deeggaru barbadeessuu qabna jedhanii duula haaraa nurratti labsanii inni yaafa shala'u malee dhiibbaan fi miidhaan ummata nagaa irratti geggeessan kanaan gana jedhamee himamuuti. Oromoon kana keessa jira. Akkuma ummata dubbiin tolteefitti akkuma wanti hundi tolee fi bilisummaa argatetti as gadi baanee wal qoccolla wal dura dhaabbanna akkuma durii ammoo kun sirrii miti jedhee nama qaayqe nama dhugaa dubbate nama dhugaa himate arrabsina irratti duulla gaafa duula san finne ammas gabrummaa jala jira. Kanatu nama aarsa. Qabxilee xixiqqishoo amma Oromoon walirratti wal arrabsaa oolu irratti wal arrabsoo kakaase. Isa keessa tokko amma kaleessa ajandaan haaraan uumame. Addi bilisummaa Oromoo Jawaarfaan ofiis kaafaa'oo keessatti alaabaa addi bilisummaa Oromoo kaawwatanii official business geggeessuu hin danda'anii waan ta'eef kan jedhu xalayaa jaarmichatti ergan. Haasaan kun eenyu gidduu jira? Jaarmiyaa adda bilisummaa jedhamu tokko. Jaarmiyaa alaabaa ofiisaa qabu. Adda addummaa paartilee kaan irraa kan ittiin of ibsatu qabu. Jaarmiyaa kanatu maaloo jarana obbolummaan nagaan obbolummaa dursu jedhanii jalqabu inusuma. Maaloo isin seera boordii biyya kanaa seera boordii filannoo biyya kanaa beektu. Seera haala jaarmiyoonni siyaasaa ittiin bulan beektu. Kanaaf akka seera mootummaatitti biyya sanaatitti jaarmiyaa keenya mallattoo keenya wajira isaanii keessanii keessatti godhattanii taa'uun sirrii miti kana akka buuftan
barbaanna kan jedhu gaaffiin akkanaa yoo dhiyaate gaaffiin kun uummatatti hin barreeffamne hin gaafatamne gaaffiin kun kan xiyyeeffate jaarmiyaa ofiisaatii alaabaa ofiisaa qabuudhaaf. Jaarmiyaan sun at least wajjira isaa keessatti gaafa taa'anii kan ofii isaanii otoo hin godhin mallattoo paartii kan ta'e yoo godhatanii taa'an sun jaarmiyaan kun gaafatuu baatullee boordiin filannoo isaan gaafachuun isaa hin oolu. Maaliif adda addummaa isaan gidduu jiru kan adda baafatu mootummaan mallattoo isaanii waan ta'e alaabaa kanaa. Kun alaabaa jaarmiyaa tokko jaarmiyaan biraa ittiin fayyadamuu hin danda'amu kan jedhu irraa ka'a. Kun seera biyyattiiti. Seera ittiin paartiileen hundinuu ittiin bulanidha. Utuu KFO'n alaabaa isaa namni biraa hogganaan jaarmiyaa siyaasaa biraa ittiin fayyadame KFO'nis kana gaafachuun isaa hin oolu. Kun immoo gaaffiidha waan kana qulqulleessaa maaloo sirreessaa jedhanii gaafataniiti nu beeksisaa tarkaanfii isin fudhattanii kan jedhu barreessan. Sana barreessuun wanta jaarmiyoota lamaan gidduutti cal jedhame hafu sila. Eenyutu afarsaa jira kana? Gadi baasee uummata ittiin wal dhamaasuuf akka wal rukutu godhuudhaaf jaarmiyaan kun alaabaan kun alaabaa hunda keenyaati kan jedhuun irratti hundaa'anii uummata gidduutti wal arrabsoo fi wal gaarreeffachuun uumamee jechuudha. Kun sirrii miti. Maaliif? Namni hundu alaabaa fedhe baattatee gadi ba'uu danda'a. Alaabaa inni filatu hunda kan Habashaa sanaa ta'u, kan Itoophiyaa Federaalawaa maal jedhamu sanaa ta'u, kan alaabaa Oromoo haa ta'u, alaabaa naannoo Oromiyaa, alaabaa OPDO haa ta'u, alaabaa PP haa ta'u, isa baattatee deemuun mirga namummaati. Mirga taati. Namuu dhorkuu hin danda'u. Jaarmiyaan addi bilisummaa Oromoon immoo alaabaa isaa namni baatee gaafa deemu itti gammada malee itti naarus maaliif kana godhattan jedhees hin komatu. Hinumaa gaafa uummanni bal'aan alaabaa san qabate kuni hundi deeggartoota kiyyaa jechuu isaaniitu sirriin taanee jechaa turre kanaan dura. Namni alaabaa san jaalatu alaabaa Oromoo qabsoo mallattoo qabsoo Oromoo waan ta'eef malee jaarmiyaa takka achi keessaa filatee gargaaruuf miti jennee komachaa turre. Isaan immoo namni hundi isa baattachuu isaarraa baay'ee gammadaniiti. Hinumaa bira darbanii uummanni hundi nu deeggaraa jedhutti deeman. Kanaaf uummatichaan alaabaa kana qabatina hin jenne. Uummatichi mirgi qaba. Uummatichi baatee deemuun isaa immoo hin boonsaani malee itti boonu malee rakkoo irraa qaban. Akkanaan yaadutti, hanganaan beekutti. Kanaaf waan kana hafarsaa jaarmiyaa alaabaa kana akka qabanneen deemne nu fayyama kennuudhaaf isaan mirgan qabani. Kanatti ba'anii amma qabsoon kun kana ta'e jedhanii wal reebuun hojii dhabummaadha. Akka namni qabsoo irratti hin jirre akka uummanni kun hojii hin qaban kan agarsiisu malee waa takka bu'aa inni fidu hin jiru. Bu'aan inni fidu. Rakkoon xalayaa sanii akkanaan argetti yoo xalayaan sun uummati Jawaar simatu biyya adda addaatti alaabaa tana qabatee deemuun isaa achitti afatee isheedhaan waltajjii kunuunfatee jiraachuun isaa babbareeffatee jiraachuun isaa sirrii miti yoo jechuutti jiraan sun sirrii miti. Isa waan jedhan natti fakkaatu garuu. Because hawaasonni biyya adda addaa jiran alaabaan Oromoo alaabaa tana akka taate waan fudhatuuf ishuma fudhatee isaan of bareechee of faayee gad ba'a. Kanaaf isaaniin lakki dhiisaa jechuun hin danda'an isaanis waan jedhan natti fakkaatu. Yoo akkas jedhan inni dogoggora. Hogganaan jaarmiyaa siyaasaa tokko waajjira isaatitti biiroo isaa keessatti alaabaa mallattoo jaarmiyaa biraa ta'e qabatee taa'uun garuu sirrii miti. Isaanis yoo ibsa kana baasuuf diidan xalayaa kana barreessuu hin barreessine
boordiin filannootu mootummaanuu isaan gaafachuuf sila gaafachuus qaba. Kun waan guddaa miti. Rakkoon Oromoo har'aa rakkoo filmaata alaabaati miti. Rakkoo filmaata jaarmiyaati miti inuma yoo fedhan. Rakkoon sun rakkoo Oromoo ammaati miti. Aggaammiin keessa jiru waan akkasirratti akka yeroo fitnu waan akkasirraa kaanee akka wal cabsinu akka wal qeeqnu kan nu godhu miti. Yoo wal qeequs qabaanne waan yaadoota gurguddaa irratti walii galuu hin dandeenye fa'a akka ummanni gar tokkotti yaada isaa sassaabbatu kan godhu irratti kaayyoo waan ilaallatu galma qabsoo Oromoo waan ilaallatu irratti haala adeemsa kaayyoo san dhugoomsuuf itti deemnu irratti mari'achuun wal qeequun wal abaaruun adda addummaa keenya ibsachuun sirriidha. Saniin sodaata. Waa'ee akkasii gaafa dubbannu abaluutti naaftu. Isinuu maal gootan? Maal jedhaniitti nama saaxilu nama arrabsu si ugguruuf olii gadi kaatu. Garuu wanti xiqqishoo gaafa kaasanii immoo isaan ajandaa godhatan isarratti jabinaan duulu wal arrabsu wal saaxilu wal xiqqeessanitti dina duratti of xiqqeessu saba kana xiqqeessu. Immoo eenyutu kanarraa ka'ee shubbisuutti deema diina Oromoo kan ta'e warra biltsiginnaa kanatu injifannoo guddaa akka galmeessetti kana arga. Kana fudhatee gammachuudhaan shubbisaa bula. Kanaaf I think Oromoo waan xixiqqaa kanarratti yeroo isaa fituun hin qabu. Dubbiin alaabaa KFO fi adda bilisummaa Oromoo jidduu jiru dubbii seeraati, dubbii sirnaati. Isaan hanga uummanni wal abaaru kanatti waliin abaarree obbolummaadhaan wal gaafatanii maaloo hoogganaan keessan jaarmiyaa isaa keessatti waajjira isaa keessatti alaabaa keenya qabatee bahuunsaa sirrii miti kana sirreessaatii nu beeksisaa jedhan kana caalaa waan isaan dubbatan jiru. Isa gaafachuun waan seeraati, waan siyaasaati miti. Waan siyaasaati miti. Waan jaarmiyaalee wal dorgommii jaarmiyaalee gidduu jirus miti. Kun wal dorgommiis miti. Kun seeruma kabachiisu akka seerri kabajamu waan seerri irraa gaafatu of barsiisuudha. Beeki alaabaan hin saamama biyya san keessatti boordii filannootiin saamamee kan tokko kaanitti kennamee beeka. Koongiresiin Oromoo Dr. Mararaan hoogganu ONC'n bara durii alaabaa isaa saamanii nama biraatiif kennanii maqaa isaa nama biraatiif kennanii akkasii jalaa saamanii beeku. Namoota adda addaa paartii isaanii kan cufan kan lidatu fa'aa akkas godhaniiti. Adda addummaan alaabaa fi mallattoo paartii tokkoo paartiileen walirraa qaban sirriitti seeraan waan galmaahee jiru hayyamas kan argatan isarraa waan ta'eef adeemsa isaanii keessattis isuma fudhatanii bahu. Otoo ati KFO taatee alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabattee waa tokko dubbatte itti gaafatamummaan kan eenyu ta'a? Maqaa alaabaa kamiitiin maqaa jaarmiyaa kamiitiin dubbatte kan jedhu gaaffii ta'a. Sana gaafatan waan guddaa miti. Kun Jawaar abaarus miti, Jawaar qeequs miti, Jawaar xiqqeessus miti, KFO gad xiqqeessus miti, wal dorgommii jaarmiyaalee keessa waan agarsiisus miti. Waanuma seeraati. Kana telefoonaanis walitti himuun ni danda'ama. Waanuma xiqqishoo takka. Ammoo yeroo takka ta'e kunis bira darbuunis ni danda'ama. Haa ta'u barreeffame maaliif addunyaan gadi cittiree kanaaf? Amma qabsoon keenya kanarra alaabichi alaabaa uummanni Oromoo hundi akka alaabaa biyya isaatiitti fudhatu dhugaadha. Alaabichi garuu alaabaa Oromiyaa akka ta'u namni qabsaa'u jira. Addi bilisummaa Oromoo kan karaa nagaatiin falmatu. Abaa'oo woboo kan dirree jirus ani gaafadheen beeka. Mee Oromoo bakka kan bu'u alaabaan kami jennaan akka keenyatti alaabaa tana alaabaa Oromoo akka taatu
ummatatti referendamiif dhiyeessuuf deemna gaafa diina ofirraa lollee injifanne. Hangasitti seeraan alaabaa Oromiyaati jechuun nu dhiba. Ummata biratti garuu alaabaan Oromoo kanadha, nuyis kan feenu kanadha. Hanga seeraan ummanni gaafa hiree ofiif murteeffatu waan adda addaa irratti murteessu alaabaa isaatis kam akka ta'uu qabu, faaruu isaa kam akka ta'uu qabu hanga murteessutti kuni Oromoo hundaaf alaabaa biyyaati jechuun hin dandeenyu. Ammatti alaabaa jaarmiyaati seera jalatti. Sammuu ummataa keessatti immoo alaabaa Oromooti. Kanaaf akkasumatti itti deemna. Kan jedhu natti maniiti. Kana bar sabaaf sablammoonni bakka wal gahaniitu jira Solidarity of Nations bakka jedhamutti. Alaabaa kam achi keessa goonaa Oromoo bakka kam akka bu'u. Jennaan tokko alaabaa biyya keessatti amma alaabaa naannoo Oromiyaa jedhamutu jira. Inni sirrii miti kan ofiidiyoon gadi garagalchitee achi dhaabde sana. Inni kan sirrii ta'es jira. Alaabaa Abbaa Gadaa kan jedhamu. Alaabaan uummanni Oromoo akka alaabaa isaa fudhatu kunis jira. Kaamiree kam goonaa Oromoon waliin qoqqooduu laata alaabaa tokko achi keessa yoo goone. Kan biyya keessa alaabaa naannoo Oromiyaa ta'ee fudhatamu san seeraan fudhatamu san yoo goone Oromoon silaa lollii waraanaa kan itti baname jaarmiyaa saniini mootummaa naannoo Oromiyaa jedhamu saniini Shimallis Faatiin isaan immoo sirriitti alaabaa sanuu sirriitti hin dhaabne gadi garagalchanii dhaaban. Isa yoo goone uummanni keenya nu jalan deemu kuni mallattoo bakka bu'aa uummata Oromoo miti kan jedhu dhufu. Ammoo alaabaa uummata Oromoo kan jennu kana alaabaa adda bilisummaa Oromoo gaafa achi keenye warri akka jaarmiyaatti seeraan alaabaa biraa qaban nurraa citanii akka Oromoon ta'anitti kophaatti hafu. Isaanis akka nurraa citan hin barbaanne. Kan akka kaafaa ofaa jechuudha. Kanaaf maal gooname jenneeti jaarmiyaaleetti dubbachuu jalqabne. Gaafas warri dirree jiru warri waboo abaa'oo hogganu nuyi ammatti akka fedhii keenyaatitti kun alaabaa Oromoo akka ta'u feena. Ammatti seera jalatti kun alaabaa jaarmiyaa keenyaati. Garuu gaafa injifanne uummanni akka murteessu filannootti finna kana. Hanga sanitti uummanni ofii isaatii filatee yoo alaabaa kiyya jedhe nuyi dura dhaabbannu numa jaalanna. Kanatu jira. Kanaaf kun rakkoo keenya miti. Waan gaafa injifannee irratti murteeffannu, irratti mari'annu, irratti wal rukunnu ta'uu danda'a. Amma garuu rakkoo gurguddaatu uummata keenya irratti aggaamamee jira waan ta'eef adaraa Rabbii jedhaa dubbii alaabaa kaastanii waliin reebinaa jechuun barbaada kan. Hayyee Dr. Guddaa Galatoomi. Egaa wanti ati amma kaaste kun hundumtuu uummata Oromoo keessatti deemaa jira. Har'a qondaallee ABO tokkosii Kush miidiyaa irratti ibsa laatanii turanii yookiin gaaffiif deebii godhanii turanii. Alaabaan kan uummata akka ta'e isumatti amma haasofte kana haasahaa turanii alaabaa eenyuun waan hin jiru garuu namni tokko yeroo waa'ee jaarmiyaa isaa adeemsisu waan jaarmiyaa isaa haa qabatu kan jedhu duwwaadha kan jedhani malee namni komii irratti hin qabu. Alaabaan kan uummata Oromooti. Uummata Oromoo bal'aatu irratti wareegamee maqaa alaabaa kanaatiinis kufee jedhanii kaasanii jiru. Otoo hin afarsamu ta'ee otoo akkuma ati jetteyyuu waa'ee kanaa dhiisnee waa'ee kaan irratti xiyyeeffannee baay'ee bareedaadha. Garuu warri amma ati yeroo kaastee akka namni hin qeeqamnee fi abalumaaf qeeqamaa abaluutti maaf dubbatamaa kan jedhu olola baay'eetu adeema. Namni keenya hundumtuu hubannoo gahaa hin qabu. Yaadatta yeroo Abiy Ahmed gara aangootti dhufe inni kaan gadi bahee Oromoon miidhamaa jira, Oromoon waayyuun arganne lakkisaa yeroo jedhu inni kaan immoo bakka Oromootu bulchaa jira, Abiy Oromoodha jedhaniiti nama walirratti duraa turanii amma qabatamaan harka isaanii mana tokko galee arganitti namoonni baay'een hin dhagahanii turanii ammas waanuma akkasiitu deemaa ture. Warri har'as immoo namoota adda addaa irratti qeeqa kaasanii warra yeroo sichaa Abiy Ahmed irratti
fi hojjechaa turanii yookiin immoo iyyuu maaliif tuqxanii inni Oromoodha jedhanii waruma jala sirbaa turantu har'ammoo deebi'ee abaluu qeeqaxanii jechaa jiru. Uummanni Oromoo egaa wal qeequun heddumantumaayyuu jira. Qeeqamus qaba jennee yaanna. Garuu wanta amma deemaa jiru kanarratti eenyutu buufachaa jira? PP'n duras yaada isaati uummata Oromoo adda addaan qoqqooduu, caccabsuu, afaan faajjii uummata Oromoo keessatti banuu, waggaa 100 duubatti deebisuu, waggaa 200 cabsuu kan jedhu duras tartiibni kan gammadee jiru kan irratti kana waa'ee amma deemaa jiru kanarratti buufachaa jiru PP'dha sababii ta'eef dhugumaan yaanni isaanii isaaniif raawwachaa jira yaanni isaanii galma isaaniif gahaa jira isa jedhu mee gabaabsii nu kaasi. Egaa kuni waanuma isaaniiti ajandaadhuma nuuf uumuu barbaadu yeroo hundumaa akkuma beektu bilchiginnaan uummanni Oromoo uummata tokko miti saba tokko miti walii isaarraa waan wal simatu hin qabu wallaggi jimmarraa waliin fakkaatu afaanuma tokko walitti dubbatu malee waan walirraa qaban hin qabanii Oromoon musliima Harargee Amaara musliima Amaaratti yookiin Guraageetti dhiyaata malee Kiristaana Oromoo giddu galeessaa wajjin waan walitti qaban hin qabanii warra jedhudha. Uummanni kun gareen kun xiyyeeffannoon isaa inni guddaan biyya Oromiyaa jedhamtu tana diiganii naannoo adda addaatti qoodanii siyaasa eenyummaa sabootaa cimsu balleessuu barbaadu. Kaayyoo isaaniiti galmi isaanii kana. Oromoon akka saba tokkotti yoo dhaabbate hanga barna bal'inuuf ta'a. Itoophiyaa diiga sabboonummaan Oromoo hacuuccamuu qaba. Kaleessa miti kan jedhan warra durii moototii duriiti miti. Abiy Ahmed ji'a lama geenye erga kana jedhee hacuuccamuu gadi rukutamuu qaba kan jedhe. Sana godhuudhaaf immoo sabboonummaa gadi cafaqneet adda addummaa karaa amantaatiin jiru ol kaasnee akka namoonni amantaa tokko qaban saba tokko sabummaarraa tokkummaa sabummaarraa qaban caalaa akka wal barbaadan agarsiisu dirqama keenya jedheetti himachaa ture. Isaan kanumarraa dalagu yerooma hundumaa tokko ofitti siqsanii kaan ittiin rukutu Amboon biyya bilisummaati Niiyorki goona jedhanii ijoollee Amboo ofitti qabanii Wallagga tumuun ijoollee arsii qabatanii kaan tumuun shawaa arrabsuun kun hojii isaaniiti. Mootummaan Abiyyi bar parsantiin 70 ol mootummaan naannoo Oromiyaa hoogganoonni mootummaa naannoo Oromiyaa parsantii 70 ol ganda tokko keessaa dhuftanii jedhee warra Shimallis faa qeeqaa ture. Ijoollee Amboo fi naannoo sanatu achi keessa jira jechuun jira. Isa immoo isumatu duraanuu akkas godhe ijoollee kana keessaa fudhatee warra biyya sana naannoo sanarraa dhufan aangootti fidee warra akkasii karaa diinagdeenis gargaaranii isaan ofitti qabuudhaan because Amboon jagna Amboon ni morma yeroo hundaa ofiidiyoo tana wajjin wal dhabaa ture waggaa 27 biyya lolaati Amboon biyya qabsooti dirree qabsooti yeroo hundumaa. Kanaaf adda durummaadhaan Oromoo keessa gaafa deemuu jalqaban Lammaa fi Abiy Amboo deemanii Amboon Niiyork Oromiyaati jedhanii maaliif bakka lolaa kana qabbaneessuu qabna duraan dursa. Isaan qabatanii amma gaafasuma Wallagga irratti lola jalqaban gaafasuma maqaa shaniitiin wal dhibbaa akka uumamu godhan wal shakkiin akka uumamu godhan jaarmiyaa keessa warri jiran qeerroon dur wal bakka tokkotti dubbachaa turte bakka tokkotti wareegamaa turte akka wal shakkan godhan kaayyoo isaanii galmaan gahaa jiru turan bakka adda addaatti Abiyyi deemee wanti haasa'u hundi waan uummata adda qoqqoodu akka ture namni hunduu hin yaadata kun kaayyoo isaaniiti tooftaa isaaniiti galma isaaniiti tarsiimoo isaaniiti aangoorra akka itti turru uummata kana akka tokkummaadhaan hin dhaabbanne goonee gaafa inni laaffatu dadhabsiisnee
bakka adda addaatti qoodnee sabboonummaa isaa gadi cafaqnee balleessinee barbadeessinee Itoophiyaa jabduu ijaarra kan jedhu. Kun waan ta'eef yeroo adda addaa rakkoo ummata naannolee adda addaa jiran qaban irratti fayyadamanii madaa isaan qaban irratti fayyadamanii ummata tokko kakaasanii kaan ittiin arrabsiisu. Rakkoo nama dhuunfaa tokko ganda tokko irraa dhufe ol kaasanii agarsiisuudhaan naannoo kutaasan hunda arrabsuu fedhu. Akkuma namoonni tokko dogoggoraan sirrii akka haalan taane Abiyyi Jimma irraa dhufe kanaaf Jimmi qabsoon beektu jedhanii ummata Jimmaa gad xiqqeessuuf dudubbatan tokko akkuma jiran sanatti isaanis nama dhuunfaa tokko nama gadhee tokko bakka biyya tokko irraa bahe qabataniit dogoggora isaa akka dogoggora kutaasanii tiik akka laallamu Jimma irraa nama hin qabnu fa'a Adaamaa irraa nama hin qabnu fa'a waan jedhamu dhageessanii beektuun jedhee nama atis dhageessee beekta jedhee nama. Wantoonni akkanaa yerooma hunda eessarraa maddu warra bilchiginaa irraa maddu. Maaliif isatu galma isaaniiti, isatu kaayyoo isaaniiti, isatu tooftaa isaaniiti. Maal gurgura ture yaada silaan qaban, yaadni isaanii silaa yaada nafxanyootaati. Duris ta'ee har'as ergamtoota. Ergamtuun immoo yaada ofii isaanii Oromoodhaaf tolu hin qabdu farkaa. Alaabaa naannoo Oromiyaati jettee sanaayyuu alaabaa ofiidiyoo ture sanaayyuu bakka hundarraa irra caalaa immoo adda bilisummaa Oromoo irraa jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo sagantaa adda bilisummaa Oromoo irraa afaan Oromoon hin jaalata afaan Oromoo afaan naannoo goon wanti isheen ittiin jiraattu fakkeessuudhaaf waan Oromoon akka waan guddaatti ofitti qabatee ilaalu fudhatti. Tooftaan galmi ishee garuu jaraaf ergamuudha. Itoophiyaa jaraa suphuudha. Oromoo gad xiqqeessuudha. Kanaaf waan yaada ittiin Oromoo jabeessan, yaada Oromoo ittiin bulchan, yaada sabboonummaa Oromoo ittiin ijaaran, Oromiyaa ittiin ijaaran waan hin qabne. In fact, kan uumamaniif yaada san busheessuuf, yaada san fashaleessuuf waan ta'eef. Qabsaa'ota Oromoo dura dhaabbachuuf waan ta'eef har'a immoo yaada negative faallaa ta'e barbaadanii uummata ittiin jeequ. Laaffina namni tokko qabu akka kutaatitti fudhatanii wal arrabsiisu. Kanatu deemaa jira. Amma jaarmiyaalee bakka adda addaatti cicciranii erga deeman booda amma immoo jaarmiyaalee gurguddoo kan maqaa Oromootiin waamaman isaan gidduutti rakkoo uumuudhaaf waan akkasii afarsu. Isa caalaa namoota jaarmiyaalee san hogganan dahoo godhataniitti kutaadhaan warra rukutuuf waanuma durii nutti deebisuuf afarsaa jiru. Isaan gammaduun isaanii kaayyoo isaanii waan ta'eef, galma isaanii waan ta'eef, tarsiimoo fi tooftaa isaanii waan ta'eef dhugaa qabu. Kanaaf eenyutu gowwaa dharee kan ajandaa isaan itti darbatan fuudhatee girrisu kanatu ajandaa abashaan itti gattu ajandaa opiidiyoon itti darbattu kana qoshaashaa isaanii deemtu kanatti jala deemtee girristu Oromoodhuma keenya. Kanaaf rakkoon kan PPT miti amma. PPT'n qabsoorra jirti. Qabsoon ishee kanuma. Qabsoon ishee Oromoo adda qoqqooduudha. Galmisaas kanuma tooftaan isaatis kanuma. Oromoodhaaf waa fayyadu miti. Akka Oromootti kootaa guuttee aangoo argatti jara biratti ergamuudhaaf waan Oromoo uffatti, huccuu Oromoo uffatti, alaabaa Oromoo qabatti, afaan Oromoo dubbatti kanaan ala kaayyoo biraa hin qabdu. Kanaaf akkamitti jiraattire of fakkeessuudhaaf numatu Oromoodha jechuudhaaf waan Oromoo afaan Oromoo, mallattoo Oromoo, jaarmiyaa Oromoo fa'aa saammatti. Garuu Oromoodhaaf dhaabbattee hin beektu har'as duris sana. Kanaaf isaan gammaduun isaanii waanuma uumamaati, waanuma sirriidha. Garuu eenyutu kanatti of saaxile yoo jette girrisaa Oromooti.
Hayyee guddaa galatoomi Dooktar. Egaa akka ati amma haala ati amma kaastee kanarratti akka ilaalcha kootiin uummanni Oromoo waan lama keessaa filannoo tokko qofa qaba. Innis Itoophiyaa Oromoo cabsaa fi ajjeesaa ture utubuu yookiin immoo qabsoo Oromoo jabeessanii deemuu isa jedhu natti mul'ata. Kuni lamaan immoo wal duukaa walitti araarsamee deemuu waan walitti araarsamanii deemuu dandahamanidha jettee yaaddaa moo uummanni Oromoo maal gochuu qaba reega? Kana lamaan keessaa isa kamtu isa baasa jettee yaadda? Lamaan qofa miti yaadni mooraa qabsoo Oromoo keessa adeemsamaa jiru lamaa ol akka ta'etti natti mul'atan. Maqaa Oromootiin at least qabsoon maqaa Oromootiin geggeeffamu jechuudha. Qabsoon afaan Oromootiin warra siyaasaa afaan Oromoo dubbataniin geggeeffamu jechuudha. Tokko yaada siyaasa Habashaati. Yaada siyaasa Itoophiyaa duriiti. Yaada siyaasa warra PP'ti. Warra badhaadhinaa. Yaadichi sun maal jedha? Itoophiyaa keessatti sabaaf sablammoonni jiran hundi isaanii tokko. Adda addummaa afaanii fi aadaatu jira. Aadaa fi afaan isaanii manatti dubbachuu hin danda'u. Akka biyyaatitti garuu afaan isaaniitiin dubbachaa biyya ta'uuf waan hin dandeenyeef afaan tokko filannaa inni sun afaan Amaaraati. Akkasitti eenyummaa keenyas akka biyyaatitti akka biyyoolessaatti jedhu isaan. Itoophiyaan impaayera biyya tokko miti. Itoophiyaan yoo biyyoolessa ta'uuf akka biyyoolessaatitti ilaallamtes hin ta'u. Kanaaf Itoophiyaan biyya malee yookiin biyya impaayera taate akkasitti ijaaramte. Haa ta'uti eenyummaan keenyas akkasitti ibsamuu qaba malee adda addummaa eenyummaa sabaaf sablammootaa fudhannee gaditti bahuu hin qabnu. Kana jechuun adda addummaan sabaaf sablammootaa eenyummaan isaanii, afaan isaanii, aadaan isaanii, seenaan isaanii seenaa eenyummaa aadaa afaan Itoophiyaa jalatti sadarkaa lammaffaa irratti yoo barbaadamee sadarkaa sadaffaa, afuraffaa, shanaffaa irratti waan laallamuudha malee Itoophiyaatu adda durummaadhaan bakka nu bu'a. Kanaan ala sabaaf sablammoonni Itoophiyaa adda addummaan qaban uummata tokko nuti. Saba tokko, biyya tokko, aadaa tokko qabna. Aadaa adda ta'e kan ofii keetii eenyummaa adda ta'e kan ofii keetii ibsuu barbaaddu mana keetti gaafa ayyaanaa godhachuu dandeessa. Kanaan ala isa fudhattee akka aadaa fi eenyummaa biyyaatitti fudhachuu gadi bahuun biyya haala ittiin ijaaramuu miti sana gadi qabuu qabnaa kan jedhu. Kun tokkodha. Jarri kun akka warra siyaasa qabsoo mooraa Oromoo keessa geggeessanitti of laalu malee kuni warra empire conscripts of empire jedhana. Kun immoo duris ture. Gobanaa Daachee, Aarte Giyoorgis Diinagdee, Baash, hundi isaanii Gabayyoo Gurmoo warra Itoophiyaa tiksaa ture. Waraana Itoophiyaa keessa harki 70 Oromoo turan, har'as Oromoodha. Pireezidantiin Itoophiyaa Nagaasoo, Tashooma Mulaatu, Girmaa hundi isaanii maqaa Oromootiin kursii irra turan. Tafarii Bantii maqaa Oromootiin Oromoo qabbaneessuudhaaf jedhamu. Kun jiru garuu afaan maalii dubbatu? Afaan Amaaraa. Dhimma eenyutti tiksu? Dhimma jaraa. Eenyummaa eenyutti fudhatanii bahu? Eenyummaa jaraa. Waa'ee Oromoo akkamitti ilaalu? Hin dhokfatu. Iccitiidhaan gaafa nama Oromoo argatan itti dubbatu. Kaayyoon rakkoon uummata Oromoo akkamitti ilaalama? Rakkoo walqixxummaa dhabuu. Kanaan ala wanti biraan jiru. Kanaaf walqixxummaadhaan sammuu walqixxummaa sanis yoo qabaachuu barbaadde sammuu kee jijjiiri. Malee namni gadi si qabe hin jiru.
yaada gadaantummaa ofii keessaa xiinsammuu keessaa ofii keetii keessaa bahuudha malee eenyu gadi si qabeen beeku akka jaagamaa keellootti of fudhattee itti deemuu qabda warra jedhe jechuun oromummaan hin barbaachisu Itoophiyummaatu hin barbaachisaa jedhu. Kan OPDO adda godhu kan Abiyyi fa'aa adda godhu maal inni bara baraaf marsii Habashaa kursii Habashaa marsanii eegaa waan turaniif gara dhumaa kanatti hin hawwatan. Kursii eegaa turan san irra taa'uu fedhan. Gooftota isaanii irraa dhiibanii nutu dhuunfataa kana. Nuufis hin toltu kursiin tun barcumni kun kiiloon kun keenya ta'uu hin danda'u jedhanii hawwatanii tooftaa adda addaatti fayyadamanii qabsoo qeerroodhaan ittiin fayyadamanii dogoggora keenyaan ittiin fayyadamanii kursii eegaa turan san marsanii eegaa turan san dhaloonni meeqa kan Oromoo marsee eegaa ture san so jarri sun garee tokkodha. Isaanis hin dogoggorsiisu uummata keenya. Maaloo jarri kun Oromoodha jedhanii warri shubbisuuf jira. Miiliyoonotatu jara kana simatee isaan jala deemee shubbisaa ture waggaa 4 darban kana keessa. Garuu warri kun Oromootaas miti Oromummaas hin fedhanii rakkoo Oromoos akka rakkoo sabaatitti hin laalanii furmaanni isaan barbaadanis furmaata Itoophiyaadhaaf tolu. Sun immoo Oromoo gadi cabsuudhaanis yoo ta'e isa godhuudhaaf kaayyoo saba biraa ittiin geggeessuudhaaf barcuma gooftonni isaanii irra taa'an irratti taa'uudhaaf warra hawwatanidha. Kanumadha. Barcuma aangoo gooftoliin isaanii irra taa'aa turan san dhuunfachuudhaaf warra yaalan, warra onnatan, warra hawwatan malee kaayyoo Oromoo dhimma Oromoof rakkoo Oromoof furmaata fiduuf warra deeman miti. Kanaaf isaan tokko mooraa Oromoo keessa achaa garuu siyaasa keessatti hin jiru aktaroota isaaniis dagachuu hin dandeessu. Isaaniinis akka diinaatitti waliin mormaa jirraa waliin morkaa jirraa har'as nu ajjeesaa jiru. Kaayyoo eenyutiin nu ajjeesaa jiru Itoophiyaadhaaf jedhanii. Maal godhuuf Itoophiyaa guddittii durii san gad deebisanii ijaaruudhaaf. Maaliif Oromummaan biyya jeeqe waan ta'eef. Sabaaf sablammoonni biyya jeeqan waan ta'eef biyya diigan waan ta'eef jedhu. Biyyi isaan ijaaran kam Itoophiyaa. Diinni isaan lolan kam Oromiyaa. Oromoo sabaaf sablammoota biroo kanadha. Uummata kana dagachuun hin barbaachisu because isaantu aangoo farkaa qaba. Siyaasa keessatti socho'aa jira tokko. Garuu mooraa qabsoo Oromoo keessa hin jiran. Afaan Oromoo yoo dubbatanis ergamtoota Oromiyaa gadi Oromiyaa qabbaneessuuf contain gochuudhaaf kaayyoo jaraatiin deemanidha. Sun sirriitti ilaalamuu qaba. Warri asirraa didichee isaan jala deemee har'ammoo Jawaar jala deemu kun warra diinaatii Oromoo irraa waa takka hin qabdanii afaan keessan qabadhaa. Gaafa injifanne mana hidhaadhaa bakki keessanii mooraa Oromoo keessaa wanti gootan jiruu jedhamuu qabu kanatti dubbachuu qabna sirriitti. Jawaar dahoo godhattanii duultanis waccanis afaan Oromoo dubbattanis diina isin waa'ee Oromoo irraa afaan keessan qabadhaa galaa. Itoophiyaa keessan kursii amma of harkaa qabdan san jabeeffadhaa. Ammoo isaan jalatti nam'anii lafa faa maallaqa faa argatanii warra shubbisanis jiru. Maallaqaa fi lafa keessan achumatti isattiin fayyadamaa. Sagalee keessan gadi qabadhaati. Qabsoo Oromoo keessaa garuu deema baha. Kanuma jennaan tokko. Kan lammataa quuqama rakkoo Oromoo warra arguutu jira. Rakkoo Oromoo san furmaata itti fiduuf garuu furmaata waaraa Itoophiyaadhaaf tolu kennaa. Furmaata waaraa Itoophiyaadhaaf tolu gaafa fidne Oromoofis furmaanni sun hin fayyadaa. Kanaaf rakkoon Oromoon itti jiru rakkoo Itoophiyaan itti jirtudha. Haala Itoophiyaan itti ijaaramtee tu kana uume.
rakkoo Oromoo addatti furuuf yaalurra Itoophiyaa dimokiraatessinee Itoophiyaa federaalawaa goonee tottolchinee walqixxummaan bakka itti jiru goonee akkasitti yoo tolchinee isaaniif ijaarre Oromoonis ittiin fayyadama sabaaf sablammoonni birootis ittiin fayyadamu Itoophiyaan nu jaalannu sunis hin jabaattee itti fufti. So Oromoon furmaata rakkoo isaatiif yoo fidachuu barbaade Itoophiyaa oolchuudhaan Itoophiyaa hambifachuudhaan furmaata fida malee addatti mirga Oromootiif falmuudhaan walabummaa Oromoo bilisummaa Oromoo hawwachuudhaan miti karaan sun nama deemsisu. Itoophiyaan biyya rakkoo baay'ee qabdu biyya walqixxummaan keessa hanqate sabaaf sablammoonni hedduun jiraatan utuu jiranuu karaa andinnat jedhanii sana karaa unitary government jedhanii sanaan malee buluun qabdu warra jedhuutu rakkoo uume malee Itoophiyaan yoo dimokiraatessine Itoophiyaa yoo gaarii goone mana gaarii goone yoo ijaarre isatu Oromoodhaaf gatii qabaa. Oromoon addatti yoo qabsaa'ee mirga isaatiif tokkoffaa biyyataan diigeet ofirratti jigsa. Lammata ofii isaatiifis injifachuus hin danda'u. Akka leencooffaa jedhanitti immoo gaafa injifatees ollaan hundi isa waraana. Karaa galaanatti immoo itti achi gadi ba'u. Access to the seas hin qabaatu. So qabsoon sun bakkaayyuu gahuuf hin deemu. Kun waan ta'eef dur Oromoodhaaf qabsaa'uuf baanus sun dogoggora waan ta'eef har'a irra caalaa wanti godhuu qabnu Itoophiyaa kana suphinee haalaan ijaarree dimokiraatessinee biyya nama hundaaf toltu goonee Oromoodhaaf akka toltu goonee gaafa ijaarre Oromoon galma gahaa warri jedhu jira. Dhugaadha warri kun Oromoodha akkuma warra maqaa Oromootiin daldalatu sana warri kun qaamoleen kun Oromummaa isaaniirraa rakkoon qaban. Oromoo garuu bakkaan kan geenyu dhimma isaa kan eegsifnu mirga isaatiif kophaatti addatti yoo falmatee utuu hin ta'in biyya gudditti yoo ijaaree harkatti galfateedha kan jedhudha. Biyya gudditti warri diigaa jiru warra sabaaf sablammoota ajjeesaa dhabamsiisuuf yaalaa jirudha. Biyya sanaaf Oromoon gatii baay'ee kaffalee xiqqaas gabbarree guddaa dadhabnee biyyi sun toluuf hin deemtu isin dhabamtan malee dawaan biyya sanaaf fayyisu hin dhufuu nuun jechaa jira. Kun immoo haaluma impaayerotaati. Isin cabsee isin qabate har'as isin cabsee jiraata malee bakka isin mirga argattanitti bakka mirga lammummaa qabdanitti impaayerichi jiraachuu hin danda'u. Kanaaf addatti isin balleessinu malee Oromummaa balleessinu malee Oromiyaa diignu malee siyaasa eenyummaa irratti hundaa'e balleessinu barbadeessinu malee siyaasni biyya kanaaf furmaatan argatu. Naannoon sun naannoon gaanfa Afrikaas furmaatan argatu jedhu. Kanaaf warri kun maali galmi isaanii? Galmi isaanii rakkoon irraa ka'an maalin? Rakkoon isaan irratti xiyyeeffatanii xiinxalanii irraa ka'an rakkoo Itoophiyaa. Rakkoo mootummaan Itoophiyaa ittiin haala irra dhaabbate irraa kan ka'e rakkoo Itoophiyaa mudate. Rakkoo Itoophiyaa mudate furuudhaaf karaa Oromiyaatiin itti deemna. Maaliif nuti Oromoodha? Kun kan warra mi'eessoon dur geggeessaa turanidha. Kun warra qabsoo warra ODF faa geggeessaa ittiin turanidha. Kun qabsoo KFO'n hanga ta'e ittiin geggeessaa turedha. Kaleessa Jawaaraas gadi bahee walabummaa Oromiyaa jinni jedhee isinitti hijibuu hin baasuu ani sanatti isatti namanuu gaafa jedhu wanti inni jechaa jiru sabaaf sablammoota kaan wajjin walqixxummaa uumnee biyya dimokiraatessinee federaalizimii dhugaa goonee Oromoon biyya isaa akka ofii bulchu qabeenya isaa ofiif akka itti fayyadamu fi biyya kaan immoo biyya gudditti saba kaan wajjin akka walii bulchu
sirna federaalizimii dhugaa ijaarreetti akkasitti itti deemnaa Oromoon kanatu sabaasaa jedhe yaada isaanii fudhachuu fi dhiisuun mirga nama dhuunfaati. Haa ta'u malee karaan sun kaayyoon sun nuyi Itoophiyaadhaaf furmaata fiduuf dirqama hin qabnu. Furmaata san kan fiduu qabu warra Itoophiyaa tana anatu abbaadhaa anatu jaaree isin maal keessaa qabdu warra jedhuutu fudhachuu qaba. Dirqamni kun dirqama keenya miti. Nuyi madaa ofii keenyaa qabna. Eenyurraa dhufe? Madaa Itoophiyaarraa dhufe. Maqaa Oromootiin Oromoos haa ta'u, Amaaras haa ta'u, Tigiriyaa haa ta'u hundinuu lafa Oromoo saammachaa eenyummaa Oromoo balleessaa, busheessaa, Oromoo arrabsaa, gad xiqqeessaa, Oromoo ajjeesaa warra jiraatedha. Maqaa Itoophiyaati. Alaabaa Itoophiyaa qabatee Oromoo gad xiqqeessedha. Har'as Oromoo irratti warra duula banee jirudha. Duula waraanaatis, duula siyaasaatis, duula miidiyaatis, duula propagandaatis Oromoo irratti banee halkanii guyyaa warra wacudha. Isaantu itti gaafatamummaa biyya san bulchuu biyya san hambisuu fudhata malee Oromoon rakkoo isaaf rakkoon taane kanaaf wareegama kaffaluun dhaabbachuu qaba. Biyyan taaneef du'aa jiraatee bara baraaf Itoophiyaa tana kan tiksaa ture nuuhi Oromootu irratti du'ee warri kaan baandaa ta'ee gaafa olii gadi deemu abbaa kiyyatu akaakiyyuu kiyyatu marzii xaaliyaanitiin du'e goda keessatti abbaa kiyyatu waraana ta'ee Itoophiyaadhaaf lolaa ture. Ilmi isaa garuu Itoophiyaa keessatti walqixxummaa dhabeet arraffamaa saaxilamaa biyya alaattu akka hin jiraanne godhamaa jira. Itoophiyaa tana suphines hin argannu. Nagaasoon hin arganne, Girmaan hin arganne, Tashooma Mulaasuun hin arganne, Tafarii Bantiin hin arganne, Iyyaasuun hin arganne, warri durii hundi isaanii hin arganne, kabaja hin arganne waan isaan godhan. Warri har'a kabajamu Xaayituu fa'a, Minilik fa'a, warra uummata irratti badaa gurguddaa dalagan isaanidha. Kanaaf karaan kun inuma yaaltu malee rakkoo Oromoo hin taane irratti dadhabdu malee Haayileen faa irratti waragaman Haayilee Fiidaan Jawaar jaalatu Haayilee Fiidaan ani jaalatu Itoophiyaa suphuu tolchuudhaaf jedhanii irratti wareegaman xabbaabochi jedhaniman dhiphoo baaroonfaa Itoophiyaa jaaruudhaaf icaati jedhaniitti itti wareegamaa turan dhiphoo jedhamaniiti dhiisanii galma qabsoo mooraa Oromoo keessatti duris waan quuqama qabaniif itti deeman. Kuni waan nama hin baasnedha. Yeroo meeqa irra deddeebinee yaallee waan dadhabamedha. Ani akka laalutti Jawaaruu kanarra yaaleetti nu wajjin hundi keenya yaalletti Itoophiyaa diigamteerra Opiidiyoo jijjiiramtee qabannee Itoophiyaa haala bareedaadhaan ijaarree tiraansformeeshinii finneeti uummata keenya aangeessinaa karaa hiree ofii murteessutti akka deemu karaa dimokiraatawaa ta'een akka socho'u goona. Qawwee malee kana godhuun ni danda'ama. Tooftaa haa jijjiirannu mee. Tooftaa kanatti immoo diigurra warra keessa jiru fayyadamnee isaan akka jijjiiran godhuutu nu baasa jennee yaadnee dogoggoranni inni sun bakka nu geesse beekne itti gaafatamummaa akka dhuunfaattis ani fudhadhe ammoo gaafa dogoggora ta'e gaafa suman himutti ta'e. Dogoggora sanirraa goruun ammasiin barbaachisu kan nu baasu jaruma kanaa isaanuma suphinee barcuma isaanii yoo jalatti tufne malee Itoophiyaan kuftu immoo nuuf rakkoo guddaa taati nurratti jigdii jedheet dogoggora sanirraa barachuu fi sirreessuu dhiisee Jawaar ammas jaarmiyaasaa wajjin karaa sumatti deemaa jira kan jedhudha. OFC'n Kaafaawwan duris kaayyoon isaa kan karaa nagaati. Tarsiimoon isaa uummata ijaaranii gara filannootti geggeessanii karaa filannootiin Oromoon injifatee Itoophiyaa keessatti aangoo qabate Itoophiyaa tolchuuf ni danda'a kan jedhudha. Waan itti qeeqaman hin qaban. Maaliif uummanni gaafa Jawaar waanuma san ibsu aarare
karaan kunaati yaaltee waan dadhabde sana karaa kanatu siin nyaachisee jedhee qeeqaan kanaaf isarra waan biraat eega malee kaayyoo dur beeku kaafaa warra isa san akka deeggaru miti at least ammatti kaafaa keessattuu iyyuu bar yaadni isaa fudhatamuu dideeti irratti mari'atanii wal morkanii duuba dhiisan ammas waliigalteen hin jiru waliigalteen waaraan jiru achi keessatti yaaduma irratti mari'achaa jiranidha wal irratti morkachaa jirani maaliif gaafa mana hidhaa jiru maal jedhe bakka amma Itoophiyaan jirtu kanatti kufaatiin Abiy Ahmed kufaatii Oromoo ta'a kufaatiin Itoophiyaa rakkoo ba'aa Oromoo ta'a kanaaf mee akkamitti ilaalla jedhee kanas dhiyeessee jira amma torban darbe kana keessatti utuu biyyaan bahin erga Keeniyaa irraa deebi'e waraqaa qorannoo jedhee kana isaanitti dhiyeessee jira okay isaanis deebii dhaayyuun kennineef maal jedhee maal goona warra mootummaa irra jiru kana mootummaa aangoo qabatee jiru kana gargaaramu ammatti bakka jiru kanatti akkamitti itti deemu wayyaa kan jedhu dhiyeesse okay deebiin isaa akkuma beektu waan jedhu barbaade ni beeka garuu konkluuziinii isaaniif kennu irra isaan akka murteessan dhiyeesse kun kaayyoo yaada tokko Oromoon kana haala dimokiraatawaa ta'een kanatu nu baasa kana caalaa jedhanii filatanii kan fudhatan ta'a yaada kana qabaachuu isaatiif namni qeeqamuu qabu jechuun arrafamuu qabu yaadni kun hin baasu yoo jette ummatatti dabarsitee kennita hin mormita garuu namni maaliif yaada kana qabate namni yaada kana qabu gufuu qabsoo Oromooti jettee irratti bobba'uun hin barbaachisu waan dogoggoraati waan naman baasneeti tooftaan isaa sirrii miti galmisaas tokko miti nu wajjin galmisaa Itoophiyaa jaaruudhaa irra deebiidhaan galmi keenya immoo biyya keenya jaaruudhaa warra jedhu jira mooraa qabsoo Oromoo kana keessatti asirratti waatti naadii dooktar gaaffiin ani sii kaasuuf jedhu kaaste sababii ta'eefi Jawaarii Oromiyaa wala boomte jedhee isinin kijibbu isa jedhu isa kaaste irratti kanaan dura Jawaar am Oromoo first jedhee Oromiyaa out of Itoophiyaa jedhee warri isa faana bu'anii warri isa dhagahanii aarsaa baay'ee baasanitu jiru dhiiga baay'eetu dhangala'eera akkuma ati jettee Oromoon biyya isaa ijaarrachuu fi aarsaa baay'ee baasee jira dhiignis baay'ee dhangala'ee jira namoota baay'ee immoo itti aarsaa goonee jira eeyotu responsibility isaa fudhata guyyaa guyyaatti yaada isaan jijjiiraniini kufaatii uummanni Oromoo kufu yookiin immoo gufannaa yeroo hundaa uummata Oromoo fi aangoonis kaayyoonis waan hundumtuu iddii harka isaarra gahee fudhatamuu fi dhiiga dhangala'ee fi qeerroo fi qarree kan hundumaa irratti wareegamee fi eenyutu responsibility isaa fudhata. Isa kaleessa raanfatanii jiru. Jawaar har'a yeroo waan hundumaa waan haaraa qabatee mana hidhaatii gadi ba'u isa kaleessa gochaa ture. Ijoollee qeerroo fi qarree kaleessa oofaa ture. Warra du'an, warra wareegaman, warra qaama hir'atan. Haadhaa fi abbaa isaanii immoo warra gargaarsa malee hafanii irraanfatamee jira. Isaaf eenyutu responsibility isaa fudhata. Guyyaa guyyaatiin yaada isaanii jijjiiranii guyyaa guyyaatiin waan biraa gadi baasaa dhufu inni kaan immoo biyya isaa ijaarrachuu fi Oromiyaa ijaarrachuu fi irratti wareegamee jira. Mee kana irratti naa dabarsite akkatti naa dabarsuu danda'aa? Waa'ee itti gaafatamummaa ittiin deebi'a. Itti gaafatamummaa namni mooraa qabsoo Oromoo keessa jiru fudhatee sin beeku itti qeeqamuu sin barbaadu hin fedhuusi itti gaafatamummaa fudhatee immoo kun dogoggora kiyya jedhee beekus hin agarreen hanga ammaatti. So waa'ee itti gaafatamummaa waanuma addatti sagantaa qopheeffannee itti irratti dubbachuu qabnudha. Maaliif barbaachisaa yoom itti gaafatamummaan dhufaa kana sirriitti qulqulleessinee walitti himuun barbaachisaadha. Because yakkamaa nama gufuu ta'es walumatti harree Oromoon hammataadha jechaatuma qabsoo mooraa qabsoo kana keessatti wal shukkumaa oolla. Sun sirrii miti qulqulleessinee adda babaafannee nama itti gaafatamummaa qabu itti gaafatamummaa akka fudhatu yoo fudhanne akka saaxilamu gochuun barbaachisaadha. Warri kun warra dogoggoree qawweedhaan ofirraa lolee ajjeesee
deema. Warra ganeen ajjeeseet bira darba. Keenya qulqullaa'uun hin jiru. Kaleessa ganee kunuu kana jedhee gaafa jettuun homaa rakkoon hin jiru ammas jaluma deemta. Kanaaf waa'een itti gaafatamummaa sun sirriitti qulqullaa'uu qaba, sirriitti himamuus qaba, adda bahuus qaba, at least qoratamuu qaba. Amma achi itti gaafatamummaa malee akka feene waan feene jennee waan jennuuf, waan hojjennuuf, waan dalagnuuf, waan tarkaanfii fudhannuuf hunda isaatiif accountability barbaachisaadha. Waan san ittiin deemu. Garuu yaadni Jawaar ilaalchi Jawaar har'a dhiyeesse haaraa miti. Ilaalchuma yaaduma KFO keessa jirudha. Wanti irraanfatamuu hin qabne Jawaar har'a nama jaarmiyaa tokkooti. Jawaar har'a jaarmiyaa tokko hoggana. Akka hogganaatti yaada fi ilaalcha jaarmiyaa sanaat ibsa. Maaliif ummanni isarraa waan biraa eege? Haala Jawaar dur itti dubbachaa tureetu jira. Inni hin jijjiiramne gaafasis ta'u waa'ee Itoophiyaa, waa'ee federaalizimii, waa'ee kana, waa'ee walabummaa Jawaar dhaadessees akkanatti hin beeku. Nu baasaa jedha warri qabsoo kana godhu, qabsoo akkanaatiif deemu sirrii mitiin jedhu Oromoodhaaf sunis hin ta'a malaa. Ammoo akkan amma bakka amma jirrutti ani ilaalutti kan nu baasu isaa miti jedhee duris akkanumatti mechaa ture. I remember YouTube irratti bahee magganxalnoo maaltu baasa jennaan ሁለቱም ያዋጣዋል ኦሮሞ jedha. Okay? Biyya federaalizimii dhugaan jiraate keessatti walqixxummaadhaan Oromoo yoo jiraate sunis gaarii. Lakkii adda deemnas yoo jedhe Oromoon seera cabsuus hin qabu, seeratu hayyamaa fi biyya san keessatti seera mirga namoomaati. Sanas yoo godhe Oromoodhaaf waan gaariidha, isa duran dhaabbadhu jedha malee kan inni filatu waanuma har'a KFO'n filatu kanadha. Haaraa miti kun. Garuu maaliif namoonni tokko isa eeggatan? I am Oromo first gaafa jedhu Itoophiyaan sadarkaa lammataa irratti jirti jechuudha. Namni akkasii sabboonaa Oromoo cimaadha jechuudha. Karan duraan dura safalmuuf Oromiyaadha malee Itoophiyaa miti jechuudha. Gaafa inni KFO'tti makamu kan ana wajjin wal dubbisne Jawaar adaraa kee Yaayyaa Bashir jira lubbuudhaan. Ergaadhaan, barreeffamaan, sagaleedhaan nuun qaanessin. Ati kariyeeriin siyaasa keetii kan jalqabe gaafa ayam Oromoo Farstii jettee. Jaarmiyaan kun immoo Oromoo Farstiin jedhu in fact bara durii Itoophiyaa Farstii warra jedhu wajjin jira. Har'as afaanii baasee saniin jedhu malee waan dhaadannoon sun du'eef jechuudha dargii wajjin. Hin jedhu malee har'as galmi isaanii akkan akkasiitti deema. Itoophiyaa bulchineet Oromiyaa kunuunsinaa jedha bara. Xalayaan Jawaar mana hidhaarraa barreesse. Kanaaf ati nama ayam Oromoo First jedhu waan taateef jaarmiyaan sun immoo Itoophiyaa First waan jedhuuf yoo jaarmiyaa filachuus barbaadde isa filachuun sirriin ta'uu jennee walitti himnee ture. Hayyemeen ilaalaa jedhe. Laaleet bakka itti tolu barbaaddatee itti seene. Erga seene booda garuu wanti ilaalchi fi mul'anni inni deeggaruu qabu kanumadha. Uummatatu Jawaar gaafa achi seene akkuma kophaasaatti akkuma duriititti akka jiru laala. Uummatatu isarraa kana eega. Malee inni kana sobeen beeku. Waan na dinqu namoonni Oromoon balaaleffatan gaaf tokko yaada isaanii dhuffatanii hin beeku. Abiy gaaf tokkollee yaada isaa dhuffatee hin beeku. Karoora isaa dhuffatee hin beeku. Jawaaris dhuffatee hin beeku. Kanaaf maaliif gaafa dhaggeeffattan sirriitti hin dhaggeeffanne? Maaliif gaafa qeeqamuu qabu hin qeeqne? Gaafa inni dogoggoree qillee seenee kunoo mana hidhaatti tortoree bahee kana gaafa nuti irratti iyyaa turre sana nu dhagahuu diddanii amma immoo maaliif qeeqamaa jettanii maraattu? Gaafa qeeqamuu qabu qeeqne, gaafa isaan adda deemuu qabnu adda deemne, hin beeka inni isaanis beekuu qabu kana. Garuu amma erga inni deeme booda
maaliif kana jedha akka jaarmiyaan hin jiraannetti nam tokko jala deemanii isa qeequunis akka jaarmiyaan hin jiraannetti nam tokko jala deemanii isa waaqeffachuunis sirrii natti fakkaata. Adda addummaan siyaasni isaa haaraa miti jechuumaaf hin kana jedhu tokko. Kan lammataa jaarmiyaan kun akkuma sila jedhe yeroo adda addaatti irra deddeebi'een jedhe jaarmiyaan kun galmi isaa jalqabni isaas rakkoo Oromoo irraa miti galmi isaas galma Oromooti miti. Walqixxummaa bu'aa hin qaba Oromoodhaaf bu'aa hin qaba biyya isaa ofiin bulchuu jedhe ummatoota kaan wajjin wal ta'ee biyya guddittii waliin bulchuu jedhe qabeenya isaatiin ittiin fayyadamuu jedha abbaa biyyummaa jedha kana hunda jedha kun bu'aa guddaadha bu'aa gaarii walqixxummaa fida maal jedha gaarii bu'aa isaa haa jaalannu malee galmi isaa kanaa miti ummanni kun ummata humnaan cabeedha ummata horii fi ofiin murteeffachuu harkatti deeffachuuf carraaquudha yoo isa harkatti hin deeffanne biyya kaan irraa deemu akka dandeessu yoo hin mirkaneessine namsi kabajuun jiru feeteetiif biyya kanatti deebi'uu qabda malee bakka humnaan cabdeetti kuftee achumatti waan sitti darbatan qabattee taa'uun sirrii miti warra jedhutu jira ani isaan keessaa tokkodha. Kana ifatti walitti himnee adda deemna. Okay? Ifatti waan irraa waa akka nun qabnu adda addummaa keenya waan dhoksinu hin qabnu. Ummata Oromoodhaaf jennee waliin dhaabbannee gaafa isaan rakkatanis isaan irratti ciccine dhaaba isaanii OMN wajjin wal morkine by the way itti gaafatamummaa dubbattee miti waggaa lamaan kana keessatti qabsoo Oromoo kan burjaajessee bishaan itti gadi naqe OMN'dha. Jawaar ofii isaatii warra ajajuutu kana godhe maqaa dhahuun hin danda'ama. Farhaan Abdusalaam kitaaba Darajjee Yaayyaa Bashir maqaa takka Raamii takkaan dhahuun ni danda'ama. Qabsoon qeerroo akka bushaa'u ijoolleen akka ajjeefamtu labsii kana marsaa tokkoffaa marsaa torbaffaa hanga jedhutti deemanii ijoollee burjaajessanii akkana ajjeesisanii maaliif gaafa jennu by the way maal gootan har'a nama nu jedhutu jira baras maal gootan nuyi ijoollee qeerroo wajjin walii gallee yaada isaanii ibsuudhaaf gaafa deemnu OMN gattaa'eetuma kuni nuyi miidiyaa karaa seeraatiin dalagu waan ta'eef kuni kan nun feenu kun ilaalcha keessan malee ilaalcha qeerrooti isin eenyu qeerroo hoogganaa isin godhee qeerroon labsii isinitti erge yoo jaalataniin dubbistu yoo jibbitaniin dhiistu maaliif jalaa jijjiirtu jennee dubbannee dadhabne OMN badiin isaa nu waraabee aanaa ittaanaa ziqeel waraabee nu uggure ka Farhaan Abdusalaam har'as jira maal jedhan warri kun OMN saammachuuf dhufan warri kun Jawaar bakka bu'uuf fedhu nutu Jawaar bakka bu'a anaatu hordoftoota baay'ee qaba Farhaan Abdusalaam jira itti gaafatamummaa yoo dubbachuu barbaanne takkaan maqaa dhoofnee rakkoo isaan ummata irratti uuman dubbachuufis teenya akkanumatti walii obsuu maqaa walii obsuutiin wal harree Oromoo hallayyaatti naqnee amma of duuba garagaruun hin jiru har'a agooggatanii jala taa'anii duula namarratti bansiisan hundi ishee maqaa takkaan namoota seeraaniin waanan ittiin gaafatamuuf qabadheen jira ittaanaan kana ibsuu danda'a Iziqeel kana ibsuu danda'a OMN nurraa saammachuuf deemu jedhanii nu balaaleeffatanii erga waraabanii booda nu ugguran uummata kana bira deemee lammata okay isintu hoogganaa nu shakkitanii adaraa rabbii jedha ani as garanatti mul'achuu iyyuu barbaaduun jedhee deema san dhiisiti kuush miidiyaa irratti waanan dubbadhu keelloo irratti waanan dubbadhu isaan irratti dhiibbaa geessisaa turan harki Jawaar dheeraadha achuma mana hidhaarraa ta'e kana sirriitti gadi baafnee dubbanna har'a eessa turtan warri nuun jedhu qabsoo warra akka mana hidhaatti Jawaar itti cufamee hafu warra godhe maqaa gandummaatiin maqaa waamna takkaan hunda isaanii eenyutu Jawaariif akka hin dubbanne qeerroo labsii qeerroon isaanitti erge dabse sagantaa qeerroo jijjiire sagantaa ofii isaanii barreeffatanii dajaneenfaa barreessanii maqaa qeerrootiin dubbisaa turan
Nun ugguranii eessa turtan nun jedha. Gaafa isaan immoo himataman warri agooggatee bade maqaa Jawaar dhahuun yakka itti ta'ee dhokate. Warra santu har'a gadi ba'ee isin maal gootan jedhe. Nutu aanatu isaan wajjin yakkame. Aanatu himatame. Aanatu biyya kana keessaa akkan bahu xalayaan natti barreeffame. Aanatu duula hunda fudhate. Duula arrabsoo Habashaa aanatu fudhate. Aanatu paarlaamaa tokkorraa paarlaamaa sanatti gadi bahee isaaf dubbachaa ture. I am Jawaar Mohammed kan jedhu dhaadannoo kan dubbate aanaa isaanii miti. Aanaatu isaan dubbisiise. Maal hojjettan siin jedhu. Waan meeqa jaarree dadhabnee warri kun warra Jawaar itti naafudha jedhamnee jaarmiyaa uummata keenya qabatamaan lafarratti ijaarree waggaa lama kana keessatti waan baay'ee lafarratti jijjiirre namaaf dhaqqabne. Isaanoo maal godhan? Jawaar fi OMN miliyoona meeqa sassaaban mee nam tokko lubbuu nam tokko jijjiiranii beeku. Hanga jirraan erga dhaabbattee booda jijjiirtu. Nam tokko lubbuun jiraachisanii beeku. Maallaqa uummata irraa sassaaban bakka isaan galchan dubbatanii beeku. Itti gaafatamummaa yoo dubbanne kanas dubbanna. Dogoggora isaan uumaniif deebi'anii dogoggora kun jedhanii beeku. Nuyi haala iftoomina qabuun jaarmiyaa jabaa sirna qabeessa ta'e seera qabeessa ta'e ijaarree maallaqa guurree miseensota keenyarraa kiisha keenyarraa baafnee uummata keenya ittiin gargaarra. Jaarmiyaan siyaasaa haa ta'u, miidiyaa haa ta'u, advokeesii haa ta'u, mee lubbuu nam tokko eessatti jijjiiree beeka maallaqa uummata irraa guuree malee. OMN dabalatee. Inumaa OMN maallaqa inni guuru akkamitti akkatti fayyadamu mootummaan Ameerikaatu seeraan isaan barbadeessuu danda'a. Saaxiluu ni dandeenyaan waan beeknu beekna. Mahammad Abdoosh eenyu hundi isaanii gadi bahanii akka dubbatan godhuuf deemna immoo itti gaafatamummaan ni dhufti. Waa'ee itti gaafatamummaa yoo dubbachuu barbaada. Eenyutu uummata Oromoo dura dhaabbatee qabsoo waggaa 3 kana keessatti ugguree ukkaamsee akka tursiise bakka Jawaar eeguu maqaa jedhuun kutaa isaaniitiin wal waamanii eenyufaa akka OMN irraa ari'atan sirriitti gadi baasanii dubbanna. Hin qusanne jaran. Nama Jawaaritti naaf tanaan jedhu immoo waan Jawaar itti na kadhatee tuffadheen asitti hafe. Jawaartu Abiyyi faa attorni jeneraal si godhuu fedhu. Supreme Courtitti si ramaduu fedhu. Kana si godhuu fedhu kootu qarshii hangana si kaffalu lafa si kennu. Jawaartu jaarsummaa isaan gidduu Abiyyi fi ana gidduu ture. Tuffannee dhiisne. Duras tuffannee biyyaa baana. Har'a tuutni isaa titiisin isaa nama jala deemtee inaaffaatu gana godha. Akkan isaanii homaa nan dhibuun titiisni qoshaashaa jala deemuun amaluma isaati. Warra aktivistoota jedhamanii warra maallaqi itti darbatamu Ameerikaa ta'anii yoo isin qabsoo qawwee jaalattan maaliif gaaran deemne? Isinoo maaliif yoo Jawaar jaalattan maaliif mana hidhaan deemne ree? Oduu miti isin jedhu isaanoo maaliif odeessu ree? Qabsoon kanaanis godhama. Ammoo qabsoon namni biyya alaa geggeessuu fi namni biyya keessa jiru geggeessu kan akkamiiti? By the way, itti himamuu qaba. Namni biyya alaa jiru qabsawaa miti. Namni biyya alaa jiru gargaara. Gargaarsa san sirriitti gargaartamoo odeessita. Maallaqa uummata irraa guurtee nyaattamoo uummata rakkataa jiru ittiin gargaarta. Ani uummatan ittiin gargaaraa jira. Oduu qofa miti. Lafarratti qarshii doolaara 100 ol 100 olin baasee baran akkaawuntii keenya baankii deemtanii ilaaluu dandeessu. Riippoortii keenya arguu dandeessu. Uummata Walloo, uummata Arsii Ajjee, uummata Boorana, uummata Gujii, uummata Wallagga giddaa kiraamuu keessatti torban darbe kana keessatti namoota adda addaa buqqaan uummata Somaaleerraa buqqa'ee naannoo Somaaleerraa buqqa'ee Buraayyuu laga Xaafoo jiru qabatamaan lafarratti waan nyaatan itti geessine waan uffatan itti geessine hojjechaa jirra. Biyya keessatti lafarratti oduu qofaa namni oduudhaan siyaasa oofu miidiyaa maal jedhu biyya alaa kana taa'ee
gargaarsa warra biyya jiruuf godhuu otoo qabu gargaareetis hin beeku. Gargaaraniifis hin beekamu. Haa ta'u maal hojjettan nuun jedhe. Miidiyaa qabataniit warri kun hinaaffaa malee maal godhee? Ani warri biyya alaa qabsaawaa miti. Gargaarsa godhu. Gargaarsi sun karaa dippiloomaasiitiin, karaa miidiyaatiin, karaa gargaarsa namoomaatiin, karaa yaada burqisiisuutiin ta'a jennee isas bakka tokkotti akka qindaa'u sirnatti goone jennee gaafa kakaanu abaluu keessa yoo hin jiraanne kun keenya. Ani fudhadhu malee yaadni kan kooti. Parsantiin 50 kiyya waggaa tokko dura kan yaadni kun yaada kanaan hojjechaan ture maal gootere? Maaliif yaada san maallaqa ittiin guurrachuu waan barannuuf. Maqaa dhoofne tokkoon warra aktivistii of hin jettu. Warra dippiloomaasii of hin jettu. Maal godhanii nu dura dhaabbatanii qabsoo uummata Oromoo bishaanitti gadi naqan. Maqaa dhoofne itti gaafatamummaa fudhachiisuuf deema irraa taa'uuf hin deema. Yoo barbaachise seeraan itti deema tokkoon. Obsi gahe sodaattummaa fakkaate. Kun ayyaan laallattuudha. Har'a Jawaar bahee mootummaa ta'a anis ministeeran ta'a jedhee kan jala deemutu jira. Kaleessan wajjin kanaan raffamaa ture. Maqaa dha'uun ni danda'ama. Warri kun Abiyyi wajjinis aangoo fudhachuudhaaf mari'achaa turan. Warri kun Jawaar jalas deemanii OMN fudhachuuf yaalanii dadhabanii biraa kutan. Warra kanatu har'a of qusadhaa maaloo siin jedha. Of qusannee dadhabnee bar obsinee dadhabnee hattuutu goota godhamee laallama baran. Hattuu uummata irraa maallaqa saamee soba akka ajaa'ibaa sobee yoo isaan saaxilte maaloo of qusadhaa. Oromoon dhugaan jaalattu sodaa dhugaa qabdii. Oromoon warra kijibee fi balleessee dogoggore sirreessuu karaatti deeffachuu danda'u. Oromoon kan reebuu danda'u warra dhugaa himatu. Jechaa kanan tureef kanaaf. Kanaafi qabsoo mooraa qabsoo Oromoo keessatti warri biyya alaa qabsaawaa miti deeggaraadha. Ani qabsaawaa Oromooti miti. Ani firii qabsoo Oromooti. Gumaacha deeggarsaa kana godhuudhaaf hayyama nam tokko irraa fudhachuu hin qabu. Aktivistoonni tokko miidiyaa irra gadi ba'anii har'a maal jedhu? Jawaar hayyootuma kana eessarraa fide itti gaafatamuu qaba jedha. Ani Jawaar miti hayyama kan naa kenne qabsoo Oromoo keessatti gumaacha kiyya gumaachuuf. Jawaar miti kan itti na waame. Ani ofii kiyyaaf hayyuu jabaa addunyaan beeku ture. Mataa gadi qabachuun polite ta'uun yoo nama arrabsiisa ta'e kunoo isin itti ni magaa. Qalbeeffadhaa. Aan mataa kiyyaan miidiyaa Oromoo miti kan na beekaa ture duris. Miidiyaan Oromoo kan na gaafate miidiyaa Abashaarraa maqaa kiyya haasa'amu dhaga'aniiti. Isaan irratti kanan dubbadhe caalaa miidiyaa kaan irratti. Jawaar miti kan na beeksise, miidiyaa OMN miti kan na beeksise. Raamiin gaafa nu barreessitu xalayaadhaan nu arrabsitu. Miidiyaa maqaa isinitti horee addunyaatti isin gadi baase dhiistanii jedhama. Isaa miti kan addunyaatti nu baase. Kana hunda ofitti qabanneeti. Qoshashaa Oromoo keessa deemu hunda ofitti qabanneeti. Oromoodhaaf waan bu'aa buusuu dalagnaa jenneet warra nu tuffatus warra nu arrabsus dhiisnee waa hunda keessa dabala. Har'a maaliif Jawaar qeeqama jedhanii sababa godhatanii akka PP'n Oromoon gad xiqqaatu hayyoota Oromoo gad cabsuudhaaf haleellaa adda addaa namarratti bobbaasuun homa waan fayyadu qabu. Tokko warri biyya alaa gargaaraadha malee deeggaraadha malee qabsaawaa miti. Bakka keessan qabadhaa. Akka gargaartotaatti immoo gargaartanii sirriitti hin beektan. Maallaqa ittiin nyaattu waboos haa ta'u, rakkataa Oromoos haa ta'u, miidiyaa Oromoos haa ta'u, dippiloomaasiis haa ta'u, warri maallaqa guure itti gaafatamuu qaba. Gaaf tokko waan isaan lafarratti qabataman godhan agarsiisan hin beekan. Tokkoon isaanii
warri aktivistiidha jedhee asii miidiyaa irraa live Oromoodhaaf waan takka waan bu'aa buusu gootanii beektan walaa kabajnu jaraana isin immoorraa hayyama fudhanneetii miti gumaacha keenya kan goofu Oromummaan kiyya isin naan kennitan isin irraa mulqitan gumaacha ani godhu hayyama abaluutiin kan godhu miti yoo feete gumaacha ani godhu qabsoo ani gaggeessu yoo jaalatte itti fudhatta yoo jibbite dhimma keeti kanaafi kana sirriitti jala murree himuu qabna because waan kana himachuu dhabuurraa kan ka'ee tuffiin adda addaa baay'atee akka dhugaatti himamaa waan jiruufiin kana dubbadhaa dhiifama naa godhaadha. Dubbatamuu qaba. Waan furmaata ta'u tokko akka ati kaastus nan barbaada. Yoo maal godhame gara toora isa qajeelaa isa dhugaatti wal deebisuun danda'ama jettee yaadda? Isatti nan dhufa. Waa'ee qabsoo mooraa Oromoo keessa jiru kan sirriitti qulqulleeffachuu qaba. Amma inni biraa mooraa qabsoo Oromoo keessatti yaadni jabaan jiru Oromoon humnaan cabee Oromoodhaaf gaafa humnaan cabee rukutame kanatti bakka sanatti namni bilisummaa bilcheessee itti kennu hin jiru ofii isaatiif qabsaa'uu qaba. Qabsaa'u immoo dura walabummaa isaa jabeessuu qaba jechuun akka sabaatitti ofii isaatii waa tokko godhuu waa tokko murteessuu galma isaa ofii isaatiif akka ilaalcha isaatitti akka aadaa isaatitti akka seenaa isaatitti ijaaruu biyya ofii ijaaruun biyya ofii qabachuun dirqama biyya ofii san qabachuun ammoo gaafa lola waraanaatiin sirratti bobba'an lola waraanaatiin ittisuu ofirraa barbaachisaadha. So tooftaan karaa waraanaa jedhu saaxilamuun qabu. Tooftaan karaa nagaa jedhus saaxilamuun qabu. Rakkoon keenya warra nagaa karaa nagaa jedhu taa'eetuma karabaataa isaa nutti agarsiisa malee ibsa ejjennoo iyyuu hin baasu. Jahaatti takka baasa. Okay? Eessa hiriirri nagaa isaa waama. Mee Jawaar ji'a lama guutuu maal hiriira nagaa kam waama? Qeerroo kam jabeesse? Qeerroo kam ijaara? Tarsiimoo haaraadhaan gadi baanii tarsiimoo keessan fidaanu hin jedhu. Tarsiimoon haaraa kaafaa lafa kaa'e kam inni? Koora godhanii kanuma duriitti lallabu. Sagantaan isaanii jijjiirame, tooftaan isaanii jijjiirame. Nama filatan. Maaltu haaraadha waan isaa? Ammas karaa filannoo deemna jedhama. Gaariidha. Tarsiimoon isaan gadi fidan, qabsoon isaan geggeessaa jiran, qabsoon karaa nagaa isaan geggeessaa jiran hin jiru. Maaliif wal kijibna? Warri karaa qawweetiin malee jedhu immoo itti jira. Hanga taate cichanii qawwee isaanii waan qabataniif Jawaar mana hidhaarraa hiikan. Isinitti himamuuf yoo barbaachise akkanatti isinitti himu. Okay? Haa ta'uti isaan hanga galma gahanitti isaan dura dhaabbachuun hin barbaachisu. Hin filattu taanaan gaariidha karaa nagaatiin deemi qabsaa'u hanga dandeessuun qabsooftati. Karaa nagaatiin garuu hiriira nagaa waamtamu, uummata gurmeessitamu, ijaartamu. Okay? Maal gootan? Koora takka godhatanii nama filatanii adda deeman. Tarsiimoon isaanii maal? Akeeka mootummaatti himu gorsituu abiyyitti ta'an bara. Izeemaa ta'uuf taafatu. Jalatti tubuuf tattaafatu. Yoo itti himamuu barbaachisa. Tarsiimoon kana. Tarsiimoon qabsoo Oromoo finiinsu kana. Maal godhame? Maallaqa guuran amma Jawaar fa'aa maallaqa guurutti jiru. Eenyuuf guuru? Harki 70 OMN'if galaa. Harki 30 KFO'f galaa. Maali kan galateeffatu OMN immoo? Imala galatoomaa kan jedhu OMN immoo isaan. KFO. Kana irrattuu walii galaan jiran. Okay? Kanaafi karaan nagaa nu baasa yoo jettan karaa nagaa gaafa qabsooftan arguuf teenya. Gargaarsa biyya alaarraa barbaadanii siin gargaara. Nuyi gargaarsoota malee warra qabsootti jiru miti. Gargaarsa kana isiniif goona. Warri biyya alaa immoo qoodni keessan maali gaafa jedhamu gargaara mee karaa nagaa baasaa jettan malee uummata karaa nagaatiin qabsaa'u kana sirriitti gaafa gargaarsan agarra. Qawweetu baasa warri jedhus uummata qawweedhaan
qabsaawaa jiru kana gargaartanii agarsiisuu qabdu. Warra akka keenyaa immoo warra rakkate, warra miidhame, warra buqqa'e, warra ajjeefame kana ijoollee isaanii tiksina. Isaan gargaara jettan immoo karaa gargaarsa namoomaatiin gaafa gargaartan agarra. Ittiin jirtanii hundi keessanuu afaan dheerattuu wal arrabsitu malee waa takka irra hin jirtanii. Warri gargaarsa godhuu qabu dhiisee akka qabsaawaatti haasa'a. Warri qabsaa'u warra gargaarsa qabu qeeqa, gargaaruun qeeqa. Inuma warra gargaarsa qabatamaa hin gargaarre jala deemeeti isaanitti maallaqa qicee warra gargaarsa qabatama lafarratti agarsiise saaxilutti bobba'anii jiru. Kun yoon dhaabbanne sobaa fi kijibni yoon dhaabbanne Oromoon bakka takkaayyuu gahuuf hin deemu kana isinitti himuu qaba. Tokko amma warri qawweedhaan deemu warri akka adda bilisummaa Oromootti karaa nagaatiin deemus Oromiyaa bilisoomtee barbaannaa jedha. Oromiyaa bilisoomte immoo fiduudhaaf diina sirratti lola waraanaa banee jiru kana kuffisuu qabda. Lakki isa kuffisuun nuun tolu warri jedhu warra kaafaa'uti. Warri kuffisneeti erga kufee booda hiree ofii waliin murteeffatan. Ummata sabaaf sablammoota kaan wajjinis walii galtee haaraa jaarree biyyattii ijaaruun yoo barbaachise. Ummata Oromootu kana murteessa. Garuu ummanni Oromoo qawwee hokkeessaarra jiru kana ofirraa cabsuu, ofirraa deebisuu qaba, ittisuu qaba. Warri jedhu immoo achirraa lola. So, mooraa qabsoo Oromoo keessatti yaadonni jiran Habashaadhaaf ergamu, kursii Habashaa irra taa'u warra fedhu, warra bilchiginnaatu jira. Tokko. Kan lammataa Itoophiyaa suphinee jijjiirree akka bareedaatitti ijaarree achi keessatti sabaaf sablammoota biroo wajjin nagaadhaan jiraanna warra jedhu jira. Gaariidha yaadni kun yaallee turre Oromoon kana yaaliin hin jiru waan hin kaffaliin hin qabu nin baasu jennee amanna kanuma dubbachaa Jawaaris mana hidhaatti ture garuu yoo kun nu baasa jettan akka gaariitti itti deema. Tokko. Kan lammataa Oromoon mirga ofiitiif falma. Hiree ofii murteeffachuuf falma. Bilisummaa ofiitiif duraan dursa Oromoodhaaf falman. Kan ammoo karaa nagaatiin goona kan jedhu warri Daawud Faas jiru. Karaa nagaa kaafa geggeessitan arginu waan barbaadaniin haa isin gargaaru jennaan. Kanaaf raffaa amma lola waraanaatu nurra jira. Sirni kun nu ajjeesaa jira. Kan nu ajjeesu wajjin taa'uu fi mari'achuudhaaf qawweedhaan ofirraa kan nu ajjeesu ofirraa loluu qabna kan jedhutu jira. Warri kana deeggaranis isaan kana deeggaruu qabu. Kanatu jira. Amma furmaanni amma keessa jirru keessa maalidha? Kana oggaa meeqaaf gadi ibsaa turre. Warri dhaggeeffachuun feene hin dhaggeeffanne dunuunfateetuma rafaa ture. Maal gootanii warri nuun jedhu ijatu jaamee gurratu duudee jechuudha. Malee waan hojjechaa jirrus waan himaa turres waanuma beekamudha. Tarsiimoo fidaa jedhu. Tarsiimoo finnu nu harkatti busheessanii hogganaa ta'uuf feetu. Aboo hogganummaa afooshaa gandaa keessan kana miidiyaa keessan kana eenyuyyuu dharraan qabu. Kana dhiisaatii hogganummaa biyya Itoophiyaa sanaafuu kaadhimamnee jibbinee tuffannee dhiisnee gadi baana. Kanaaf warri ragaa bahu Jawaar fa'a. Waa tokkoon wanti dhoksin hin jiru amma achi. Jawaar ragaa baha kanaaf. Okay? Asuma taa'anii abalu waan aangoo barbaaduuf siin jedhu dhiigoo waan qabuuf maal siin jedhu. No, akkasiin tarsiimos baafne sabaaf sablammoota kaan wajjiinis akkamitti deemnu yaalle warri biyya alaa maal akka godhuu qabu gargaarsa isaa akkamitti akka qindeessu walli Oromoo Koongirees kan jedhu burqisiisnee jennee ammas gandummaadhaan deemtee kun ayyaallallantummaa deemtee kun daldalaaf deemtee maqaa dha'uun hin danda'ama ammaaf ni dhiisa. Isas diigdee waa tokkotu hin fayyadin achumaa teessee gungumti. Gaafa isaan akkas godhan jirraa jaarii uummata kiyya gargaarutti hin jira. Hoggaa tokko amma hin gargaarre kannaan jedhu gadi bayaa dubbatu. Okay? Tarsiimoon qabdanii maal gootanii warra jedhu ija kee banadhuutii gurra kee kan duude san irraa harka kee kaasiti propaganda keetiiti
warri afaan dheeratus aktivistii ofiin jedhee Facebook irra live bahee nu arrabsus haasaa kee takka dhaabiti waan godhaa jirru laali. Waan yaada nu burqisiisne laali. Yoo sii tola ta'e hin ta'a. Oromoodhaaf dhiisii naannoo gaanfa Afrikaa warra jedhamuuf haala yaada qabatamaan ummata jireenya ummataa jijjiiru irratti marii taasisaa jirra. Solidarity of Nations of Ethiopia kan ijaarree sabaaf sablammoota adda addaa wajjin walii gallee akkasitti deema. Warri ati aktivistii gandaati nuun jettan nuutu sabaaf sablammoota biroo wajjin isin harka qabachiisaa jira. Okay? Gandummaa yoo feetan isin waan bakkuma ganda keessaa haasoftan malee nu immoo ummata biroo wajjin dhaabbannee akkamitti waa'ee Oromoo akka dubbannu utuu hin qaanfatin agarsiifnee jira. Namoonni tokko miidiyaa adda addaatti warra Tigree bira baatanii eeyyen maaliin dubbadhe achirratti waa'ee Oromooti. Hiriira dhagaa ani waame irratti isaan affeeree isaan na amananii dhufanii waliin waan geggeessine maal dubbanne gaafas Jawaar hiikaa jenne. Alaabaa Tigree qabadheen beeku. Alaabaa Tigree dhiisaatii alaabaa OPDO isin faarsitan kanaayyuu qabadheen beeku. Natti xireeffadheen achi firraa dhiiba. Alaabaa kamuu hedduu waaqeffadhuan. Okay? Kanaaf yaadni tasgabbaawaa ta'e biyya tasgabbeessu naannoo san tasgabbeessu ifatti barreeffamaan barreessinee achi keenya jirra. Warra dhaadannoo tokko laayina tokko sarara tokko dubbisuu hin dandeenyetu waan barreessinee lafa keenya waan ijaarree lafa keenya kana arguu dadhabee as deebi'ee afaan nu qabuudhaaf jedhanii Saggaayee fi Ittaanaa maal godhanitti gaafatamummaa fudhatammoo nuyi bar dogoggora ture lammaafaa amanuun keenya. Lammaa amannus Abiyyitti harka Abiyyi gaafa galte anaa miti bar Jawaar lammaan kun dadhabaadha lammaa kana gorsaa akka afaan isaa qabatee taa'u godhaa Abiyyiin hin balaaleffatina Shimallis faa qabannee Oromiyaa keenya dhuunfanna kun Jawaartu jedhe hin jenne yoo jedhe gadaaboo irraa dhaabi Abiyyi kana hin dubbatin kan jedhe Jawaar haadhasisuma jechaa jira hin jenne yoo jedhe haa bahu gadi bahee haa dubbatu uummatatti. Anis innis namni kaanis Oromummaa takkuma qabna takkuma namni ani caalaa Oromoo ta'e ani Oromoo kaan irraa caalaa Oromoo ta'e jechuun hin danda'amu. Hayyama sin barbaachisu. Itti gaafatamummaa yoo jiraate Jawaaris ani itti gaafatama. Hanga har'aatitti ana dogoggora ture kan jedhee dubbachaa ture. Dogoggora san sirreessuufis warra kanarratti duula barbaachisu duullee gargaarsa barbaachisu kenninee ummata haala ittiin dubbii ilaaluu qabu xiinxallee gadi baasnee adda addummaa isaa lafa keenyaaf jira. Fudhachuu baattuun kan abbaate. Ani nama ganda tokko waan hin taaneef yoo dhagahuu dadhabde dhimma keeti sun rakkoo keeti malee rakkoo kiyyaa miti. Gurra kee duuchitee nama ganda kiyyaa malee loqoda ganda kiyyaa malee dhaggeeffadhuu nama ganda kiyyaa malee ijaan laaluun barbaaduu jettee dunuunfattee arguu dadhabuu keetiif eessa turan jechuun hin danda'amu. Bakka turre addunyaatu beeku. Eenyu wajjin maaliif eenyuuf akka dhaabbanne addunyaatu beeka. Isinii miti sabaaf sablammoota naannoo gaanfa Afrikaa keessa jiran Somaalii Sidaamaatu beeka. Ittiin hin daldalle maqaa Oromooti. Nuyi waa takka kiisha keenya keessaa baafneeti uummata keenya gargaara. Itti rakkanneetti itti dhamaanee maqaan nu badee bakka hojjannurra ari'amneeti itti jiraata. Itti gaafatamummaa yoo feetan aanaatu isinitti mee ittiin gaafatamaa dogoggora ture jedhe. Namni maallaqa itti qiccan ijoollee ganda keenyaatti jettanii goota itti jettan dhaadheessitan maallaqa isinirraa guree waan godhee beeku. Gaafattan beektan. Dhugaa walitti himuun kana. Oromummaan irraa mulquuf gaafa feetan dhimma keessan. Kanaaf tarsiimoon amma biyya baasu maali kan jedhu yoo sirriitti laaluu barbaanne baay'eetu jira lafa keenya jirra karoora lafa keenya jirra san warri hubachuu danda'u hin hubata amma kanaan booda maaltu godhamuu qabaa kan jedhu immoo sagantaa biraa irratti wal geenyee akkanumatti itti bobba'uudha qabna. Har'aaf kana yoon jedheen hin gahan jedha galatoomii fayyaa ta'e.
Hayyee Dooktar yaada baay'ee gaarii kakkaastee jirta. Sababa yeroon keenya baay'ee deemee fi akkuma ati jettee yeroo biraa itti deebinaa mee dhumarratti waan itti dabarsu yoo jiraate carraasaa siif kenneeni har'aaf kanumarratti goolabna Dooktar. Yeah, I think ergaan dhaamsi darbuu qabu uummanni keenya haa tasgabbaa'u. Kanumaan jedha. Nam tokko jala hiriiranii nama kaan saaxiluun nama isaan deeggaran hin jabeessu. Ana xiqqeessuun jawaariin jabaan godhu. Warri anaaf ittaana maal deeggaranii jawaaris arrabsan nuun hin jabeessan ishee xiqqeessanii diinatti dabarsanii kennu. Malee waan isaan godhan waan isaan fayyadanii jiru. Kanaaf jaran of qusadhaa. Ammoo waan baruu barbaadan sirnaan haalaan gaafadhaa. Waldura dhaabbachuu miti. Fuuldura irratti deemnee gaaffii qabnu gaafannee deebii argachuu qabnu argannee xiinxallee murtee keenya murteessinee deemna. Murtoo fudhannu nuuf tolu goonee deemna. Kun siyaasa. Walqeequun bilchina malee bilchina guddina qabsoon keenya bakka ga'e agarsiisa. Bakka inni ga'e agarsiisa malee walqeequun diinoomfachuu miti. Gaaffiin itti gaafatamummaa fi walqeequun waan hacuuccamee gadi cafaqamee tureef mana keessatti waan walii irratti gungumaa turreef amma gaafa gadi ba'u wal sodaanna. Hacuucuu santuu gadheedha. Silaa dur gaafa dogoggoran san akkanatti qabsoon Oromoo bacancaree bakka adda addaatti qoqqoodamnee waan kolfaan taanu sila. Haa ta'u isa immoo ofitti qabannee waanuma tolu godhuudhaaf tattaaffii adda addaa goonee yaallee dadhabne. Ammas dubbiin deebi'eetu warruma waan kana karaa gaarii akka qabatu godhaa ture kana cidha godhanii ammas nurra darbanii deemuuf yaalu. Hin ta'u kanarraa qusadhaa. Dhaggeeffattanii dubbistanii waan gaarii isin hawwisiisu fudhattanii ittiin fayyadamu. Yoo jibbitan hin gattu. Kan isinii wayyu fudhattu filattanii deemtu. Kanu tokko. Kan biyya alaa isin qabsaa'otaa miti walirraa ta'a. Qabsaa'aan biyya jira. Kan hidhamu biyya keessatti. Hidhamuun yoo qabsoo ta'e jechuudha. Hidhamuun dararaa diinarraa dhufu malee waan ittiin boontu miti baay'ee. Maaliif deemanii hin hidhamne isin jedhamu? Hidhamuun injifannoo miti bara. Hidhamuun saaxilamuudha. Hidhamuun gowwummaa kee agarsiisa. Doofummaa kee agarsiisa. Garaa jabina mootummaata agarsiisa. Malee fail gochuu kee agarsiisa malee gootummaa miti. Akka Iskindir gootatti ittiin ta'uu barbaadu sanatti. So warri biyya alaa waa takka gargaarsarraa kan hafe waan gochuu dandeessan hin jiruuti. Akkuma qabsaawaa lafarratti waa godhaa jirutti wal cabsuun barbaachisaa miti. Itti gaafatamummaa hoogganoota siyaasa keenyaatis kan mirkaneeffachuu qabu uummata biyyaati. Uummanni biyya alaa maallaqa isaa yoo kennuufii barbaade gaafatuu danda'a. Yoo maallaqa isaa kennuufii hin barbaanne immoo itti dhiisetti irraa gala. Maalirraa qabaa isaaniin arrabsuu danda'a. Warri qabsoo karaa adda addaatiin gargaartanis jabinaan gargaaruu qabdu. Dhumarratti Oromoon rakkoo guddaa rakkoo bal'aa keessa jira. Lolatu itti jira, buqqa'insatu itti jira, miidhamatu itti jira, beelatu itti jira, hongeetu itti jira, baqattummaatu itti jira. Kanaaf uummata keessan ammaaf furmaata yeroo karaa ittiin fiddaniif birmachuu fi qabdu. Kana caalaa immoo furmaata waaraa akka dhufu tarsiimoo fi tooftaa barbaachisaa ta'een warra lafarratti qabsaa'u gargaaruun amma waan yeroon barbaadudha. Kanaan ala ilaalcha siyaasaas haa ta'u, tooftaa siyaasaas haa ta'u jechuun qawwee fi karaa nagaa maal kan jedhu. Isa keessaa isin qoodan qabdan warra san gaggeessuuf gargaaruuf waan jirtaniif isaan sirriitti gargaarradha.
kana hatattamaan godha. Kana immoo gaafa gootan tasgabbaatii of ijaara. Utuu sanan godhin akkanumaan akka waa takka rakkoo biraa akka warra hin qabnetti asuma gadi baanee wal murkaa wal arrabsaa isaayyuu immoo wal qeequu bira dabarree wal saaxilaa jiraachuun qabsoodhaafis hin fayyadu, uummata keenyaafis hin fayyadu. In fact har'a warri diinaa nu abdachaa warri naannoo sanaa nu abdachaa jiranu akka nu tuffatan ta'a. Kanaaf I think duraan dursa uummanni takka hafuura fudhatee tasgabbaahuu qaba. Warri siyaasaa dubbii isaanii yoo tolfachuu qabaatan uummata biyyaarraa dhaga'uu qabu. Uummata biyya alaatti kijibanis dubbatanis gatiin qabu uummanni biyya alaa gargaaraadha, deeggaraadha. Deeggaruu baatus isaanumatu qabsoo kanatti jira. Kanaan ala asuma teenyee akkuma har'a ani aangoo isaanii irraa saammachuuf deemutti akka isaan na filatanii bakka na buusanitti asumarraa teenyee wal abaaruun wal qeequun deemaa warra filattan abaara deemaa isaan gaafadhaa. Ani akkuma keessan uummata biyya keessaa dararamaa jiru gargaaraan jira. Gargaarsi ani godhu himamuu baatus beekuu baattanis ani isa godhuudhaaf hayyama keessan hin barbaadu. Anis isiniif hayyamuu hin danda'u. Asumatti teenyee abaluu aangoo fedha, abaluu maallaqa fedha, abaluu dogoggoraadha, abaluu dadhabaadha. Maal jechuun ani dadhabaa ta'uun kiyya sii jabaa siin godhu. Live baatee arrabsoo addunyaan tun hin beekne dictionary'n hin beekne ana arrabsuu keetiif jabina kee agarsiisu. Xiqqaattee of xiqqeessite. Anaa fuutee gad xiqqeessuun ana caala ati xiqqoo ta'uu kee agarsiisa malee jabina fidu jabina kee sin agarsiisu Oromoo sin jabeessu furmaata sin fidu. Kanuman jedhaa ulfaadhu fayyaa ta'e. Hayyee egaa kabajamoo daawwattoota keenya turtiin har'aa Dr. Tsaggaayee Araarsaa duukaa goonee har'aaf kanumaan goodamnee jirra.